jirti, ce'umsa keessa jirti, ce'umsa kana jalqabneerra jennee irraa haasa'aa jirra. Dheengaddas waa'ee kanaa kaafnee haasofneerra eessa geenyeerra kan jedhu jechuudha. Gama kan biraadhaan immoo walitti bu'iinsatu jira. Namni Oromoon akkuma isa yeroo protestii akkuma isa yeroo hiriira ba'uu du'aa jira. Sababi isaa garagara ta'u malee namni gadi bahee ol galuudhaa fi rakkachaa jira iddoo tokko tokkotti. Rakkinni kun immoo babal'achaa adeemaa jira. Dhiphachaa hin jiru. Kanaaf waan kana lamaantu wal bira adeemaa jira jechuudha. Mee specifically kaafnee bakkeewwan rakkina kanaa hin haasofnaati. Wantoonni kun walii wajjiniin akka isaan adeemaa jiranitti mee akkamittiin hubachuu dandeenya? Geeddaramaa fi walitti bu'iinsa walii wajjiniin adeemaa jiru kana. Profeesar Isqeel sirraan ka'a. Gam tokkoon geeddaramatu jira. Namni baay'ee waa'ee kanaa gammadeera. Hundi keenya iyyuu irraa gammanneerra. Garuu rakkoon nageenyaa dhalateera biyya kana keessatti. Rakkoo nageenyaa kanaaf immoo fallii hatattamaa kennamaa hin jiru. Kana lamaan akkamitti wal bira qabnee hubachuu dandeenya mee? Jalqaba kanarraa haana. Ittaana galatoomii. Walitti bu'iinsi iddoo baay'ee jira ture. Duruma ergiidhuma biyya kana keessatti geeddaramsi dhufuudhaaf abdii kennuu jalqabeerraatii jalqabee walitti bu'iinsi jira. Geeddarama kana kan hin jaallannetu jira jechuudha gar tokkoon yoo laalte. Geeddaramni dhufaa jiru kuni kan inni karaa dinagdeessa ta'uu, karaa humna mootummaas ta'uu hedduu waan dhabuudhaaf kan jiranii ittiin mormu jechuudha. Kan mootummaa kanaan dura ture keessatti yookiin sirna kanaan dura ture keessatti bu'aa gurguddaa argatan. Aangoo siyaasaa guddaa argatan. Karaa dinagdeessa immoo bu'aa guddaa argatan dhabuudhaaf waan deemaniif. Keessumaa mootummaa abbaa irree irraatii gara mootummaa demokiraasiitti yoo ce'ee dhabuudhaaf waan jiran waan itti mul'atuufiti ijibbaataniitiin lolu jechuudha. Kana kan fakkaatu utuu mootummaa hin gadhiisin iyyuu karaa bahaa wayyaaneen sochii adda addaa akka gochaa ture hin beeknaa irratti baay'ee dubbanneerra inni ammas waan hafe hin qabu. Wayyaaneen karaa Affaaraa ta'u, karaa Somaalee haa ta'u, karaa Kibbaa haa ta'u, karaa Gumuus haa ta'u, marsanii rakkoo iddoo adda addaatti uumanii mootummaan harka waraanaatti akka galuuf hojjetaa akka isaan turan beeknaa inni ammayyuu waan hafe miti nama jira. Lammata immoo geeddaramsi kun mataan isaayyuu gaaffii uummataa sana deebisuudhaaf hin danda'u. Karaan irra deemaa jiru, karaan irra akkaataan itti adeemaa jiru gaaffii uummataa isa bu'uuraa sana deebisuudhaaf hin danda'u. Sababii kanaatii fi karaa fagoo utuu hin deemin, geeddaramni kun karaa fagoo utuu hin deemin mormuutu irra jira kan jedhan immoo jiru jechuudha. Mormineetiti karaatti deebisuun irra jira kan jedhan immoo jiru jechuudha. Yoo kana ilaalle inni bubbule, inni karaa ifaa karaa bahaa kan ture, karaa kibba bahaa kan ture, karaa kibbaa kan ture suni waan bubbule waan ta'eef ammayyuu taanaan tokkoffaa rufachiisuudhaaf kan adeeman waan isaan godhan. Karaa abdii illee wanni dhufaa jiru, karaa liyyuu poolisii waan dhufaa jiru, haaraa miti waan beekamudha. Tarkaanfiin irratti fudhatamuutu irra ture. Hamma tokko mootummaan tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf qophii gochaa kan ture beekna. Garuu hamma sum'iinsi iddoo sanaati gogutti rakkoon sinuma jiraatti jechuudha. Har'aallee yeroo laallu karaa bahaa sana sochiin godhamaa jiru, qarshii maallaqa gurguddaa baasuudhaaf godhamaa jiru, karaa sana banatanii qabachuudhaa fi ijibbaata lolaa akka isaan jiranidha. Inni karaa lixaa kun odeeffannoo amma nuyi qabnurraati akka ilaalaa jirrutti mootummaanis naannoo sana keessatti akka inni socho'aa jirutti kanii haaraa ta'antu jira. Maqaa isaanii utuu hin dhayin sochii kan gochaa jirantu jira karaa lixaa kanaa. Sababii kanaatii fi achitti immoo ajjeesuun irra jira. Sochii mootummaan godhu guddaatu jira. Poolisiin federaalaa kan Oromiyaa raayyaan ittisa biyyaas itti yaa'ee sochiidha godhachaa jira. Achitti waan haaraa tokkotu waan dhalatee jiru natti fakkaata. Karaan isaa garuu rakkoo guddaa uumuudhaaf kan deemu malee furmaata ta'aa kan deemu natti hin fakkaatu. Galatoomii Isqeel. Mee Jawaar kana keettan dhufa amma lafuma Isqeel irra dhaabbate irraa hakaanu. Rakkoon akkasii adeemsi akkasii geeddaramaa wajjiniin yeroo inni adeemu kana keessumatti rakkoon nageenyaa kun yeroo dhalatu mootummaan keessa lixee
humna guddaa bobbaasee akkasitiin tarkaanfii fudhachaa deemuunsaa fala ta'aan jiru yaada jedhudha lafinni itti dhaabbate iskee. Mee waan kana gaafa laallu gam tokkoon geeddaramni jira. Geeddaramni kun lafa nuu qabataa. Gaaffiin uummati Oromoo gaafatee taa'ee immoo eeggataa jiru jira. Gaaffii kanatti nuu deebi'e abdii jedhutu jira. Amma garuu akka ilaalamaa jirutti rakkoo nageenyaatu babal'ataara. Keessumatti Oromiyaa keessatti gama bahaatiin waa'een daangaa salaalaa jirrudha. Kaleessuma kana namoonni nama 4 ture cinaaksaniiti. Gama lixaatiin akka kanadha. Keessumatti magaalaan Dambidolloo cinqii guddaa keessa galeera. Akkuma biyyaatti immoo gaafa ilaalamu bakka garagaraatti rakkinni dhalachuun kuni xiqqoo see babal'achaa deemaa jira. Akkamittiin kompirehendii gootati wantoota kana lamaan? Itti galatoome akkuma madura mari'achaa turre rakkoon Oromiyaa ta'ee Itoophiyaa guutuutti uumamaa jiru kun gara tokkoon naachuraal adeemsuma keessatti waggaa sirna abbaa irreetirraa gara dimokiraasiitti yeroo ceenutti adeemsuma keessatti waan uumamudha. Kunis yeroo sirna abbaa irree irra deebi'ee dubbachuun barbaada namni keenya akka hubatu. Yeroo sirna abbaa irreetti namni seera qawweetiin bula. Qawwee waan sodaatuuf mootummaadhaaf bitama, mootummaadhaaf ajajama. Obedience comes from fear. Yeroo sirna abbaa irreetitti. Sirna dimokiraasii keessatti namni kan mootummaadhaaf ajajamu, mootummaadhaaf bilu seera waan kabajuufi. Amma bulchiinsa gara qawweetirraa gara bulchiinsa seeratitti yeroo ceenu kanatti jidduurratti vaakiyuumiin ni uumamaa jechuudha. Baniinsi amma tokko ni uumama. Kuni namni seera kamiin bula tokkoffaa agartee qawween amma Itoophiyaa keessatti dirree irratti qeeroodhaan mo'amtee jirti. Gubbaadhaan immoo mootummaan warri aangoo qabates amma boora qawween buyyeen bulchuu jedhanii dilijitamaayis godhanii jiran. So ce'umsa kana keessatti daddaftee yookaan ceetu taate malee vaakiyuumii sitti uumamuutu jira. Tokko kana hubachuu barbaachisa. Kan lammataa immoo mootummaan baay'ee laaffatee jira biyya sanitti. Mootummaan baay'ee laaffatee waan jiruuf akka nama qaama isaa keessatti wantoonni dhukkuba sirraa immune systemiin isaa laaffateetti waan jiruuf bifa adda addaatiin opportunistic wanni ta'e uumamaa jira. Uummanni illee walitti bubu'uun kun jira jechuudha. Oromiyaa qofatti miti naannoo Amaaraa rakkootu jira. Naannoo Kibbaa keessa rakkoo guddaatu jira. Daangaa Oromiyaa fi Somaalee irra ni jira. Daangaa Affaarii fi naannoo Amaaraatti irra ni jira. Sochiin maallaqaa guddaatu godhamaa jira. Kun hundi kan agartu biyyattiin ce'umsa keessa jiraachuu isiiti. Amma kana gaaf madaalchisaa deemudha. Gara tokkoon mootummaan guututti humna hin fayyadamini. Yoo jennes xiqqoo rakkoo uumama. Maaliif complete chaos anarkiin uumamuu danda'a. Kanaaf mootummaan humnatti amma tokko fayyadamee waa to'achuun dhiisillee yoo jenneen waan dhiisuu miti. Bakka isaanii immoo yoo teenyallee nullee irraa fagaachuu hin dandeenye tokko. Lammaffaa garuu rakkoo kana humna qofaan furra. Lakkoo tasgabbii dhabiinsa Oromiyaa keessas ta'e bakka biraa jiru hunda waraana qofaan furra yoo kajaan taate immoo hin taatu. Waraanni probably akka kiniinii yeroo maastaagashaatti si fayyaduu danda'a malee dhukkuba si keessaa baasuu hin danda'u. Biyyattiin furmaata siyaasaati kan barbaaddu. Furmaata siyaasaati. Furmaata siyaasaa jechuun gara dimokiraasii ce'uu danda'uudha qabdi. Mormitoota hunda wajjin taa'anii mari'achuun barbaachisa. Haga ammatti political liberalization godhame wanni kaleessa fakkeenyaa fi labsiin kalee baasan kun ka maali eno ka taamo maal jedhaniin kun hundi waan tokko gaarii haa taatu garuu mormitoota wajjin gatta'anii kana biyyattiin garatti deemta kan jedhu furuudha barbaachisa. Keessattuu kan Oromiyaa keessattuu kan Oromoo gadi qabee dubbachuun barbaadu. Oromoon qabu walitti dhukaasee furmaata tokko hin fidu. Ayinaa warri waraana gurguddaa qaban fakkeenyaaf warri waa lamaan argaa jira. Gama tokko warri mootummaa warri hundi biyyattii keessatti deeggarsa guddaadha qabna. Waraanni harka jira. Deeggarsa uummataa kanatti fayyadamnee waraana harkaa qabnu. Kanaan warra galuu didee bosona keessa jiru cafallaqnee likkii galchina kajaa'us ilaalchi akka jiru nan arga. Gama biraatiin immoo mootummaan laaffatee jira. Kanaafuu yoo isaan didan isaan hin kadhannu wanti tokko lama waliin dhoofnee harka kennisiifna akka levereejitti fayyadamnu waan jedhu ni jira. Kuni tapha badaadha. Kuni tapha dhumti isaa hin beekamnedha. Mootummaanis wanni beekuu qabu. The state has never been as weak as today. Mootummaan Itoophiyaa, the Ethiopian state has never been as weak, as fragile as today. Shinii caccabtuudhatu itti kenname biyyatti. Shinii addaan babbaqaytee jedheetu itti kenname. Kanaaf kana wayinan buusa jettee humnoota alallee kan opportunistic ta'an
nu miidhuu danda'an Oromoo jidduutti illee galchuu dandeessa biyyatti illee galchuu dandeessa. Kanaaf ani waan isqeel ta'e nan fudhadha. Humnatti fiiguun gaarii miti. Humnatti fiiguun gaarii miti. Haala tokko tokko tasgabbeessuun gaariidha. Haa taatu garuu humnatti fiiguu mannaa wanti hedduu barbaachisu furmaata siyaasaa fiduu irratti fuulleffachuudha gaafata. Fakkeenya kan naannoo Somaalee boodarraa ta'uu dandeenya. Okay, humna fiddaa guyyaa takka lamaa fi tasgabbeessita. Namni du'uun immoo guyyaa lammataa kaleessa mana afuriitu ajjeefama. Itti fufa jechuudha. Kanaaf biyyattiin furmaata siyaasaati kan barbaachisu. Hojii siyaasaa hedduudha hojjechaa jiran. Hojii guddicha garuu hin hojjenne. Hojiin guddichi biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisuudhaaf mormitoota wajjin gatta'anii faluu irratti wanni hojjetame mul'atan jiru. Galatoomii Jawar. Heenok waanuma wal fakkaataa waa'een geeddaramaa jira, waa'een rakkoo nageenyaa jira. Kana keessa jirra gaam. Wanti Jawar jedhaa jiru jira, wanti Isqeelis kenne jira. Garuu qabxiinii wal fakkaatu achi keessaa maa inni humni fala ta'aa hin jirudha. Kan inni jedhaa. Inna gabaabaadhumatti maa inni uummanni Oromoo waan barbaacha manaa bahe qabaa. Waan gaafate qabaa. Waan sana nu eeggadhaa innaan immoo waan sana eeggataa jira. Gidduu kanatti rakkoon nageenyaa uumameera. Iddoon tokko tokko hamma namni gadi bahee galuu dadhabutti rakkinni dhalateera. Akkamittiin wal bira qabnee hubachuu dandeenya waan kana? Akkamittiin ilaalta? Galatoomii ittaana. Ana akkanatti fakkaatutti tokkoffaa irratti waa'ee jijjiiramarraa jalqabu. Biyya sana keessa jijjiirama siyaasaa guddaa kan abdii guddaa namaa kennu akka uumame gaaffiin tokko hin jiru. Hooggantoonni yookaan immoo namootni siyaasa biyya sanaa hoogganan keessumas immoo siyaasa yeroo ammaa mootummaa dhaabarra jiru hoogganan hooggantoota meeshaa irratti hundaan irraa gara hooggantoota uummataatti akka jijjiiramaa dhufan argineerra. Kun waan nama gammachiisu waan namatti toludha. Akka kanaan dura biyyi sun biyya namoota korratti ta'an dhuunfaa mataa isaaniitiif jiraataniif bulan harka jirti jechuu hin dandeenyu. Hooggantoota at least uummataaf haga tokko yaadan harka jirti jennee irratti walii galuu dandeenya. Kun jijjiirama guddaadha. Erga kana jennee booda jijjiiramni kun neechariin isaa maali? Jijjiirama bifa adda addaatu jira. Ilaali rakkoon nuti har'a daangaa irratti arginu. Daangaa naannoo Harargee irratti uummanni Oromoo kan du'aa jiran. Wallagga keessaa Damdoo irratti uummanni kan du'aa jiru. Gara Baaleettis uummanni kan du'aa jiru. Kun hundumtuu maddi isaa maal kan jedhu adda baasuuf nu fayyada. Maddi rakkoo kanaa maal kan jedhu adda baasuudhaaf jijjiiramni jiru jijjiirama akkamiiti? Bifa akkamiitiin jijjiiramni? Garamittis jijjiiramni kan jedhu kana gadi qabnee ilaaluu barbaadnu fakkaata. Gadi qabnee ilaaluun barbaachisaa fakkaata. Akka opiniinii kiyyatti jijjiiramni jiru tokkoffaa jijjiirama namoota dhuunfaati. Jijjiirama hooggantoota. Kanaan dura hooggantoota kan nama nyaatanirraa kan uummata nyaatanirraa amma hooggantoota nama tumsan argineerra. Jijjiiramni sirnaa biyya sana keessatti hin argamne argamaas hin jiru. Jijjiirama sirnaa gaafa jennu completely regimii jiru yookaan immoo mootummaa jiru ansiik gochuu mootummaa jiru aangoo irraa kaasee mootummaa biraa hin dhufne jechuu koo miti. Mootummaa dhumti tokko ofiisaa bakka jiru jiraatee bakka taa'u jiraatee rule of the game yookaan immoo sirna ittiin of bulchu of jijjiiruu danda'a. Transform of gochuu danda'a. Jijjiiramni akka sanaa biyya sana keessatti hin mul'anne. Sirni jijjiiramni hin jiru. Sababa kanaatiif fakkeenyaaf gaaffii dimokiraasiif gaaffii siyaasaa uummanni kaasu kan mootummaan militariidhaan yookaan meeshaadhaan furmaata barbaaduuf kan mootummaan akka of maaliif haalli bulchiinsi sirni siyaasaa biyya sana keessaa gaaffii uummataatiif furmaanni meeshaadha kan jedhu ilaalcha dogoggoraa yookaan immoo wrong perception waan jiruuf gara naannoo gara periferiitti waraana erguun kan barbaachiseef kanaaf kun jijjiiramnis sirna haga lafa hin qabannetti. Fakkeenyaaf kaadireen naannoo yookaan baadiyyaarra yookaan gara district aanaarra jijjiiranii namootuma kanaan dura uummata Oromoo rakkina keessa buusaa turan iddoo tokko tokko. Namoonni diinagdee naannoo Oromiyaas ta'uu akka zoonittis akka aanaattis ta'uu diinagdee kan ran godhan abbootiin qabeenyaa namootuma kanaan dura mootummaa wayyaanee wajjin walii galanii uummata Oromoo saamsisaa turan. So jijjiiramni dhufaa jiru kun jijjiirama lafa qabatee jijjiirama institutionalized ta'e yookaan jijjiirama lafa dhaabbate osoo hin taane jijjiirama aktootaa dhuunfaati. Isa kanaaftuu rakkoo siyaasaaf rakkoo dimokiraasii yookaan gaaffii dimokiraasii uummanni Oromoo waggaa hedduudhaan dura kaasee gaafachaa ture har'as gaafataa jiru kan inni furmaata guutuu kan inni dhabeef isa kanaaf jedhee nyaata. Sadaffaa irratti wanti ni hubachuun irra jiru biyya sana Amaaris bulchitee waggaa baay'eedhaaf argineera.
Tigreenis bulchitee argineerra. Oromoonis immoo haga tokko amma of gurmeessee aangoo qabatee bulchaa jira Oromoon. Rakkoon uummata Oromoo garuu haga har'aatti it exists. Abdiin jira. Jijjiiramni abdii namaa kennu jira. Sana haaluun hin danda'amu. Garuu haati Oromoo tokko mucaasee nagaadhaan mana barumsaatti argitee nagaadhaan mucaasee fudhachuu hin dandeessu. Tigreen isa bulchu, Oromoon isa bulchu, Amaar isa bulchu. So what is the problem? Kan jedhu gaafachuu danda'u nurra jira. There is a fundamental problem with the state. Fundamental problem is immoo kan itti solved ta'u tokkoffaa marii fi waliigaltee taatota adda addaa waliin ta'anii mari'achuu. Fakkeenyaaf qabxii sila Jawaaris isqeelis kaasan haga har'aatti mormitoonni siyaasaa ka biyya keessaas ka biyya alaas dhuunfaadhaan haala fragmented ta'anii biyya seenaa jiru malee madirakiin yookaan immoo platformiin common ta'e kan itti reconciliation kan itti political liberalization kan itti gaggeeffamu kan itti aangoon irratti mari'atamu haga har'aatti hin uumamne wanti comprehensive haala ciccitaa ta'een yookaan immoo haala peace meal moodiidhaan kan gaggeeffamaa jiru. That's the problem. That's the fundamental problem of the state of Ethiopia. Haga kun hin taanetti rakkoon gama damdoolootiin mul'achaa jiru, ajjeechaan uummata Oromoo irratti qaqqabaa jiru, rakkoon gama Harargeetiin daangaa irratti qaqqabaa jiru kun hundumtuu itti fufaa. So gama kiyyaan kanatti fakkaatu qabxiidhumaan itti dabaluu barbaadu dadhabina yookaan immoo weaknessii dhaabbilee mormitootaa. Dhaabbilee mormitootaa keessumatti kan biyya keessa jiran. Dhaabbilee mormitootaa jechuun aangoo qabatanii mootummaa iyyuu hin ta'in malee bakka constituency isaanii yookaan immoo bakka hordoftoonni isaanii baay'een jiranitti naannoof aanaa hordoftoonni isaanii jiranitti bulchuu danda'u turre jira. Fakkeenyaaf uummanni anaarkii yoo uume yookaan immoo walitti bu'iinsi yoo uumame naannoo damdooloo bakka addaatti uumame dursee kan qaqqabuu qabu mootummaa dura dhaabbilee mormitootaa ta'u turre jira. Maaliif dhaabbilee mormitootaatiif yookaan immoo dhaabbilee mormitootaatiif kun political resource ta'uu danda'a. Uummata walitti araarsanii naannoo tokko tasgabbeessanii filannoo dhufuuf mootummaan aangoo irra jiru hammam akka dadhabaa ta'e uummata hammam akka hin gargaarre agarsiisuudhaaf isaan fayyadatu. So adda durummaadhaan responsibility kan qabu mootummaa ta'etu jiru dhaabbilee mormitootaas uummata tasgabbeessuudhaaf, uummata mariisisuudhaaf, rakkoo uummataa furuudhaaf sochii gochuu danda'u ture jira. Kana gochaa hin jiran. Baay'een isaanii aarsaa kaffalanii mana hidhaatii ba'anii kan hidhamaa jiru. We understand it. Garuu responsibility biyya sana aangoo biyya sanaa bulchuu qabu yoo ta'e yookaan responsibility sana fudhachuu fedhu yoo ta'e haga kana deemuu danda'u turre jira. Abdii yaada jedhuun qaba. Galatoomii Heenoo qabxii kana gadi fageenya isaatti deebina kanaafani adeemaa jira. Waa'ee dhaabbilee mormitootaas booddee irra deebinee kaasuu dandeenya. Tu qawween tokka'uu namni gattaa'ee dubbachuu danda'asa jedhu booddee itti deebina. Maaliif haala qawween tokka'u keessa jirra waan ta'eef dhaabbilee mormitootaa kana keessatti maal gochuu akka isaan danda'an booddee deebinee kaasuu hin dandeenya. Qabxicha naa qabadhu ammaaf. Meegaa qabxii kana lafarratti waan ta'aa jiru wajjiniin haasofnu amma lixa Oromiyaa keessa kallattiidhaanii rakkinni jabaataan kiraayisisiin tokko kan jiru. Kiraayisisii baay'ee wal xaxaa ta'ee taatonni baay'een keessatti qaamaan argamanii kan hirmaataa jiranii. Takka takka paartii maqaa qabu, takka takka immoo paartii maqaa hin qabne kan keessatti hirmaatu humni mootummaa immoo garmalee dhangala'ee kan jiru. Kanaan dura rakkinni akkasii iddoo garaagaraatti akka dhalataa ture argineerraa Naqamteetti, Najjootti, amma immoo Dambidoollootti. Rakkinni Dambidoolloo jiru garmalee hammaateera amma. Hammaachuu isaarraan kan ka'e namni jiraachuun baay'ee itti ulfaateera namni. Baay'ee itti ulfaateera namni jiraachuun. Guyyaa gaafa 5 PM ta'u yookaan immoo sa'aatii 11 gaafa ta'u namni manatti galuutu irraa eegama. Manatti galuun sa'aatii sana manatti galuun iyyuu namni uleedhaan reebamaa ol galaa. Kun ta'uunsaa immoo jireenya namaa baay'ee ulfaataa taasiseera yeroo ammaa kanatti. Kanaaf mee waa'ee isa kanarraa haasofnu Jawaar sirraa ka'uu laata amma waan kanarratti. Keessumatti magaalaa Dambidoolloo keessatti amma yaadanna kaleessa nama lamatu du'ee bulee. Tokko wanti nama gaddisiisu nama guddaadha. Nama dhukkuba qabudha. Kana lamaan immoo tarkaanfii kana kan fudhatee reebicha irrattis kan hirmaataa jiru humnoota mootummaati. Humnoonni mootummaa immoo wanti isaan himatan jira. Uummata gidduu dhaabbatee humna nuti tokkosutu jira kan isaan jedhanii himatan jira. To be fair wantoota kana saayidii lachuutiin ilaaluutu nurra jiraata waan kana. Mee
waan kana akkamittiin haa hubannu tokkoffaa uummanni rakkateera waan kana irratti jireenya jiraachuu dadhabnee irraa jedhaa uummati. Gama kan biraadhaani mootummaan taa'ee haasa'uudhaaf iyyuu fedha waan qabu fakkaataa hin jiru. Loltuu akaakuu afurmoo akaakuu shantu jira. Akka jiraattonni magaalaa Dambidolloo dubbatanitti lakkoofsi loltootaa fi lakkoofsi namaadhaa wal qixxaachaa jira amma yeroo kanatti. Keessumatti korri bittinneessaa Oromiyaatii fi liyyuu haayilii Oromiyaa kan jedhamanii mucaa namaatii fi bifa ulfina hin qabneen akka isaan nama tiriitii godhaa jiranii jaarsaaf jaartii akka isaan reebaa jiran uleedhaan balbala namaa cabsanii eda halkan suuqii baay'ee faan akka saamamee bulee kana hundumaa itti gaafatamummaa isaa uummanni poolisii Oromiyaatii fi liyyuu haayilii Oromiyaatii fi korra bittinneessaarra kan uummanni kaa'aa jiru. Gama kan biraadhaan akkuma ergamma kaasee wanti gama mootummaatiin himamu jira. Qawweetu nuti tokkosamaa jira kan jedhu jechuudha. Wantoota kana lamaan akkamittiinitu wal bira qabnee ilaaluu dandeenya. Maayinni wanti ta'aa jiru jalqaba. Jawaar. Wanti dhugatti Dambidollootti ta'aa jiru waan hedduu nama gaddisiisu. Humni maqaa abaa'ootiin socho'u jira. Gara mootummaatiin humni socho'aa jiru jira. Waa lamaan argaa jira. Tokkoffaa warri maqaa abaa'ootiin socho'ullee waan wal dhaggeeffataa jiran natti fakkaatu. Warri maqaa mootummaatiin socho'an illee waan wal dhaggeeffataa jiran natti fakkaatu. Jidduu kanatti immoo humni waliin dhayaa jiru akka jirutti arga. Gama abaa'ootiin ibsi baafamee jira. Ceasefire jechuun ijoollee akka dhaabattu himamee jira. Muummichi ministeeraatii fi obbo Daawud wal arganii waliin mari'atanii jirani. Marii kanaan immoo gara furmaata deemuudhaaf walii galanii jiran. Kana eega ta'ee military operation hundummaa dhaabachuu danda'uu qaba. Keessattuu immoo irran deebi'a. Harargeetti bara 1990moota keessa kan nu kasaarse kanadha. Ummata keessa taa'anii waan akkanaa godhuun sirrii miti. Kanaaf I seriously doubt warri waan akkanaa hojjetan ani shakkiin qaba kana warra hundattuu himaatiin jira. Naannoo sanitti maqaa abaa'ootiin kan socho'u warra dhugumatti abaa'oo qofa natti hin fakkaatan. Humnoonni birallee waan jaaramanii maqaa kanaan socho'aa jiran natti fakkaata. Kun immoo waan hedduu nama yaaddeessuudha. Fakkeenya Dambidolloon kan beekamtu abbaa torbeetiin. Abbaan torbee tarkaanfii fudhachaa ture namoota nama ajjeechisaa turan irratti. Isaan ibsa baasanii jiru torbaan lamoose duras baasanii waan akkanaa hin goonu kan jedhu wanni godhanii jiran garuu ajjeechanii fi wanni tuttuqaa waraana irratti godhamu kunis sirrii miti. Gama biraatiin immoo the complete militarization of Dambidolloon humna waraanaa jala jirti. Gaazaa fakkeessaa jiru beeki. It's incredible. Baay'ee garaa nama nyaata. Humni waraanaa kan special forcein achi jira, warri humna darbatamaa achi jira. Xiqqoo kosh jennaan dhukaasa banuudha. Namoota mataan dhukkubu fa'aa namoota hiyyeeyyitu kan ajjeefamaa madaayaa jiranii magaalaan shoorar kaayaa jirti. An akka yaadutti dongorri nama keenyaa jira. Dongorri gama warra abaa'ollee jira. Keessattuu wantoota hedduu irratti of eeggannoodhaan ibsi baasuu dhabuun fakkeenya suuraaleen miidiyaalee isaanii irratti ba'an kuni I am not sure yoo dhugumatti ijoolleen kun hundi isaanii ajaja jiranii fi naamusa waraanaa akkasumara qaban moo qaban kan jedhullee na yaaddacha. Isaanillee of eeggannoo guddaa godhuu qaban. Gama waraanaatti gama opiniyootiinis keessattuu gama wayyaanotaatiin Dambidolloon magaalota hedduu isaan rakkiftee fi maandura sabboonummaa ta'uudhaaf waan beekamtuuf uummata kana jiilchuudhaafis wanni godhamu akka jirutti arga. Kanaaf wanni ta'u dhaabbachuu qaba. Uummatarraa warri gama maqaa abaa'ootiin socho'anis uummata keessa taa'anii waan akkanaa gochuurraa of qusachuu danda'uu qaban. Political solution barbaadu wanni kun. It requires political solution. Amma akka xiqqootti ilaaluu danda'an. Akkuma reefu jeetti warri mootummaa waraanni isaanii akkuma deengadda jeneraal Biraanuun jeetti waraanni isaanii nama 1,000 maali jedhee nama 190 akkana jechaa ture. That's not really an issue. Maaliif yeroo ce'umsaa keessatti yeroo mootummaan akka malee laaffatee jirutti yeroo humnoonni adda addaa achi biyya san keessatti hirmaachuu danda'anitti osoo abaa'oon hin beekne maqaa saniin humni biraa socho'uu danda'a. By the way Wallagga qofa keessatti miti. Gujii keessa sochii akkanaatu jira. Boorana keessa sochii akkanaatu jira. Complication'iitu uumama. Qaawwa nutti banaa jiru gama lachuun rakkoo nutti uumaa jiru. Kana keessatti immoo har'atti uummanni Dambidolloo miidhamaa jira. Gujii keessattis bifuma kanaan uummanni miidhamaa jira. Borutti garuu dubbiin tun Dambidolloo qofatti naftu. Dubbiin tun Oromiyaa liqimsuu dandeessi. Maaliif akkuma argitan kana jooniyyaadhaan birriin kan socho'aa jiru biyya san keessatti. Who is doing this? Warra TPLF isaan qofa moo kan biraatu jira. Kan jedhu we have to be very careful. Ani wanni ani suggestii godhu hoggansi gama lachuu mataa jabaachuu dhiisanii waliin taa'anii laaluu danda'uudha qabani. Warri abaa'ootis
laali opinion waan tokko seriously fudhachuu danda'uu qaba. The name OLF carries a lot of weight biyya san keessatti ummata keenya jechuudha. Namnummaan fedhe argaa jirtan fakkeenyaaf namni bakkuma hundatti alaabaa kanaan kan socho'aa jiru bakka hundatti excitement maaliif maqaa dhiigan saraaramee fi barraa'e waan ta'eef yoo humurnoota abaa'oo kana hunda dirree siyaasatti galchine malee murni xiqqaan tokkoof nan rakkoo nutti uuma. Murni xiqqaan tokko shanee indoors gochuu miti kan jechaa jiru. Murni xiqqaan tokkoof nan rakkoo nutti uuma. Murnoonni hundi xarabeeza irratti yoo gangalan taate maqaa saniin rakkoon biraa akka nutti uumamne of eeggannoo gochaa deemuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gama Eertiraatti wal arganii waliin mari'atanii saffisiisuu danda'uudha qaban. Oromoo tiyyatti wanni awwaachuu barbaadu time is of essence yeroo jijjiiramaa keessatti saffisaan deemuu baay'ee barbaachisaadha. Abiy baay'ee nama saffisaan deemu. Ani kanarratti hedduun isa dinqisiifadha. Saffisni inni ji'a sadeen afran kana itti deeme baay'ee isa gargaaree jira. Biyyattii rakkoo irraa hambisee jira. Saffisa san dabaluu qaba malee harkifachuu hin qabu. Paartiin alatti hafan lamatu hafanatti fakkaate kan abaa'oo obbo Galaasatii fi obbo Daawudiitu hafe wajjinis mariin barbaachisaan hafe deemuu danda'uu qaba. Wanni amma jechaa jiran jira. I think seriously fudhatamuu kan qabu haa xiqqaatu haa guddatu waraana qaban obbo Daawud fa'aan. Waraanni suni haalli inni itti societytti integrated ta'u irratti mari'achuu barbaachisa malee akka kiyyaaf keetitti callisanii booleedhaan haa galan jechuu hin dandeessu. Ani waggaa himannaan narraa ka'u waggaa OMN irraa shororkeessummaan ka'u I'm free to go. I don't have any soldier. Sigalee garuu namni waraana lamas haa ta'u 12 haa ta'u 2,000 qabu facaasiitii kootu jechuu hin dandeessu. Ijoolleen kun tarsiimoodhaan garaagarummaa haa baanu malee ijoolleen kun ummata kanaaf kan gadi ba'an. San qofaa miti. Odoo immoo facaasee booleedhaan kan galu taate you create another problem. Kanaaf they need to sit down discuss. Issuun guddaan akkamitti waraana kana integrate goona kan jedhu. Akkamitti kabajaadhaan dhuumama kan jedhu. San booda immoo akkamitti nagayaan biyya san keessa socho'ama kan jedhu irratti waliin haasa'uu barbaachisa. Waliin haasaan kun immoo seriously fudhatamuu danda'uu qaba. Gama opiniyootiin kaadiree isaanii hidhachuu danda'uu qaban. Olola hamaa oofan dhiisuu danda'uu qaban. Namoonni dhuunfadhaan namni hundi abaa'oo irraa takka jaalala qaba takka jibba qaba Oromoo keessatti. Because we all grow up in this organization. San confuse gochuurraa of eeggachuu danda'uu qabna. Let the political process take hold. Political processiin seriously akka fudhatamu gochuu barbaachisa. Murnoonni ala karaa galanis wallola murnaa kaleessaa san walitti bahuudhaan odeeffannoo hin taane opiniyootti himuu fi waggonoota opiniyoo influence gochuu dhiisuu danda'uu qaban. I have a reason why I'm saying ni beekan waan jechaa jiru. Murni hundinuu kaleessa hundinuu qabsoo irratti wallole malee kan niitii irratti wallole hin jiru abaa'oo keessatti. Hundinuu tarsiimoo irratti wallole kufaatii qabsootiitu uummata keenya hoggana kan addaan facaase hundi isaaniitu hamma fedhanis bu'aa buusuu baatan malee waggaa 40 waggaa 50 uummata kanaaf kan qabsaa'aa turan. Kanaaf galanii isaanis wal qoncoluu fi hoggana biyya jiru afaan fajjii keessa galchuu hin qabani. Warri keessattuu warri mootummaa seriously gatta'anii karaan banamee jira. Xayyaarri guyyaa hunda Eertiraa deemaa jira. They need to sit down. Takka warri Eertiraa dhufanii isaan wajjin mari'achuu danda'uu qabanii takka isaan dhaqanii mari'achuudhaan this need to happen like yesterday. Kana yoo ka godhuu baannu taate qaawwan nutti banama. Wanni kun babal'achaa jira. Bakka hundatti maqaa kanaan namni 2-3 qawwee qabatee uummata hiraarsaa jira. At least gaafa hoggansi formally galee waraanni formally ajaja isaanii jala jiru formally galee integrate ta'e kan achi booda deemu shiftaa ta'uu isaa beeyne poolisiinis waraannis akka dha'u deeggaruu dandeenya. Har'a garuu qabsaan eenyu hattuun eenyu shiftaan eenyuun hin beekamne. Kuni rakkoon itti uumaa jira. Kanarratti keessattuu gama opiniyootiin seriously fudhatamuu danda'uu qaba. Akkasumas ammoo humnoonni maqaa ba'ootiin socho'an maqaa kanaafis kabajaa qabaachuu danda'uu qabdan. Maqaa kanaafis abbaa keenya this is serious stuff. Waraanni bilisummaa Oromoo is honor kabajaadha maqaa san qabatanii deemuun. Kabachiisuu danda'uu qaba barbaachisa. Naamusa guddaa barbaachisa. Hoggansa siyaasaa dhaggeeffachuudha barbaachisa. Ummata jeequun hin barbaachisu keessattuu ummata look waan tokko akka yoo ka dhaggeeffatan taane itti himuun barbaada ijoolleetti. Wattaaddara mootummaa ajjeesanii fixuun hin danda'amu. Ilma hiyyeessaati wattaaddara suni. You kill one lama rukunuutu godhatee dhufa. Wayyaanin politically defeated taatee jirti. Hoggansa Oromooti kan jiru. Hoggansi Oromoo kun guutuutti illee fudhachuu baannu carraaqaa jira gara fuuldura ce'uudha. Kanaaf dhiibbaa isaan irratti godhaa akka haala mijeessan gochaa at the same time ammoo isaanis waan rakkisu waan akka isaan waraana ajajan rakkisu godhuu hin qabnu.
hubadhu opiniyoo keessas humni kanan barbaanne jira keessattuu hoggansi godinootarra jiru fi aanarra jiru jijjiirama jiru kana waan jibbuuf fakkeenya mooraa fa'aa bananii qawwee ijoolletti kennaa jiran. You know this? Mooraa poolis xaabiyaa bananii ijoolletti qawwee kennu. Wallotti kana godhaa jiran. Wallagga keessatti illee waan akkanaa godhaa jiran. Aanaa guyyaa himuu nan danda'a. Bulchiinsi sadarkaa godinaatti jiru poolisoonni bananii ijoollee leenjii tokko hin qabne. Ijoollee hoggansa jalatti dhee maramne qawwee itti kennanii yuunifoormii fudhatanii uummata jeeqaa jiran. Kuni dhaabbachuu qaba. Har'a nama keenya miidha. Boru garuu strategic blunder ta'a biyya diiguu danda'a. Kanuma jechuu barbaadan. Galatoom Jawar. Isqeel gara keen dhufaa egaa wanti nuyi kaasaa jirru dubbiin dhimmi nageenyaa kunii gara kiraayisiisiitti adeemaa jira. Tokkoffaa amaloonni argamaa jiran kuni amaloota biyya nagaa miti. Keessumatti wanti amma dambidolloo ta'aa jiru kuni amala biyya mootummaa qabuu miti wanti amma ta'aa jiru kun. Gam tokkoon loltuun mootummaa akka kanatti namatti yaa'ee jaarsaaf jaartii ulfina dhowwatee akka kanatti nama reebuun namni gadi ba'ee nagaadhaan galuu dadhabuunsaa gama kan biraadhaan immoo maqaa baa'ootiin isa ta'uu maqaa kan biraadhaan namoonni qawwee qabatanii mootummaata tokko san jiraachuun baay'ee rakkina ta'aa jira. Wanti tokkoffaa wanti mootummaan godhaa jiru kun fala ta'a. Amma Jawaari waan tokko kaa'eera. Mareedhaan malee waan tokko ta'aan jiru. Mootummaan garuu waan kanaaf waan fedha qabu hin fakkaatu. Haala dambidolloo irraa arginu irraan jedha. Maaliif loltuun achitti dhangala'ee wanti inni hojjetaa jiru waan mootummaan nagaadhaaf fedha qabu hin fakkeessine waan isaa. Gama kan biraadhaan immoo warri qawwee qabatanii tocho'anis jira. Mee ani xinnoo akkati yaada nuu kennitu kan hin barbaadu qabsoo Oromoo amma keessumatti waggoota arfan shanan darban kana keessa kan asiin ga'e kun qawweedhaa wajjiniin gaafa ilaalamu akkamittiin hubanname. Lammaffaa maanni falli rakkina jiru kana kiraayisiisiin hamma naga'u kun fallisaa maaloodha jettee yaadda Profeesar Isqeel? Biyyi sun geeddarama keessa jira. Geeddarama keessa jiraachuunsaa waan meemee qabu miti. Hunda keenyatu beeka. Geeddaramsi kun immoo karaa gaarii irra deemaa jira. Gara booddeetti deemamuu irraatiiti bilisa bahee jira lafa jedhu hin geenye. Sababii kanaatiif yeroo geeddaramaa kana keessatti yoo of eeggachuudhaan hin ejjennu taane warri mormanis warri mootummaarra jiranis of eeggannoon hin ejjetan taanaan waan kana hubatanii ilaalan taanaan obsaan hin deeman taanaan bu'aa siyaasaa isaaniif bu'uudhaaf adeemu yeroo gabaabaa keessatti ba'uudhaaf adeemu duwwaa ilaalanii tokko tokko takaaluudhaaf hojjetu taanaan geeddaramsi kun karaa irra deemuun irra jiru dhiiseetiti karaa hin taane deemeetiti hundumtuu lafatti keessaa dhabutti warri mootummaarra jiranis warri mormuutti jiranis hundumtuu lafa keessaatii dhabutti gara sanatti deema. Sababii kanaafi waan kana obsaan ilaalanii bu'aa ofii duwwaammoo bu'aa paartii ofii duwwaammoo utuu hin ta'in biyyichaatiif ummaticha kanaaf maal barbaachisa kan jedhu irratti yoo ilaalani malee balaa irratti deemuudhaaf hin danda'a wanti kun achi hin geenye geeddaramti kun. Waan karaa lixaa jiru kuni waan afaan Ingiliziitiin complicated jedhe nama Jawaar illee dubbatedha. Complicatedidha waan isaa jechuun wal xaxaadha. Eenyutti akka dhukaasaa jiru lafatti hin beekamnetti jira. Kun garuu maaliif ta'a jennee yoo ilaalle tokko dhaabbileen siyaasaa kan ta'an yeroo dheeraadhaafis hojjetaa kan turanii yeroo ammaa kana keessatti hin hammatamne geeddarama kana keessatti hin hammatamne. Sababii hin hammatamneef immoo bakkeetti hafuudhaaf adeemaadha jirra. Bakkeetti yoo hafne immoo bu'aa tokkoyyuu hin argannu ofii keenyaafis kaayyoo ofii qabnuufis uummata keenyaafis kan jedhanii yaadanii yeroo kana keessatti bu'aa isaaniitiif jedhanii sochii yeroo isaaniitti godhan jira. Kun karaa tokkodha. Karaan gara biraan immoo humna mootummaa dhabneerraa aangoos dhabneerraa bu'aa dinagdee qabnus dhabneerra kanaaf jibbaata loluun nurra jira kan jedhanis jiru. Humna sadaffaatu immoo jira amma kana keessatti. Jara lamaan hin beekne warra maqaadha ammaa. Humni sadaffaan kun immoo aangoo siyaasa amma qabannee jirru kana tikfachuudhaaf dandeenyu humna isaa keessatti hin hammatamne jedhu kana humna gadhee godhuudhaan humna badii gochuudhaanii
tappellatti rukunneetiti yoo balleessine nurkatti hafuudhaaf hin danda'a jedhe keessaa baaseen qola baaseetan hima waa'ee kana. Addi bilisummaa Oromoo humna akka Jawar dubbataa turedha. Maqaan adda bilisummaa Oromoo maqaa qabsoo Oromooti kan jiru jalqabee ammatti deemaa jiru. Yoo biyyatti dhufe akka Dr. Mararaan illee jedhe yeroo tokko keessatti humni jabaan nu malee jira jedhanii dhaaba ABO'ti kan jedhe. ABO'dha kan inni jedhe kun dhugaadha. Sagalee uummata Oromoo irraati kan dhageenyu qeerroo Oromoo irraa kan dhageenyudha. ABO isa kamiin jedhu kophaatti dhiibne. Maqaan sun garuu yoo dhufe siyaasa iyyuu nurkatti balleessaa jedhanii warrumti amma aangoo argatanii kan ammoo waan gadhee godhanii maqaa gadheetti kennanii waan hin taane godhe jedhanii itti kennanii itti dhimma bahanii rukutuudhaa fi warri aangoo irra jiran iyyuu isaan iyyuu waan itti hawwaa jiran ta'uu danda'a. Kana sadantu jira. Kana sadan keessatti wanti amma ta'aa jiru uummatni maal ta'aa jiraadha. Uummanni kana keessatti kan inni ta'aa jiru naannoo sana iddoo complicated sana ta'e keessatti humnooti kun sadan iyyuu yeroo isaan bu'aa mataa isaanii gara fuulduraatti deemsifachuudhaaf carraaqqatan sana keessatti uummanni miidhamaa jira jechuudha. Uummanni sin miidhamaa, qabeenyi isaa miidhamaa, lixuuf ba'uuf hin danda'u. Dambidolloodhaati namoonni waa beekan araarsuudhaaf danda'an dacha'anii finfinneetti akka galan hin beekne. Kun egaa maal godha? Uummataatii fi mootummaa gargar baasaa deema. You know, counter insurgency jedhan insurgency dhufe jedhan keessatti haala qabaan uummannis waan irraa barate qaba. Mootummaadhaaf himuu barbaada kan waa'ee kana irratti. Kana keessatti bu'aa adda addaa buufan jedhan humna sadiitu achi keessatti horiis facaasee qawwees facaaseetiti walitti naqaa jira. Kanaaf complicated ta'ee jira. Kana keessatti akkamittiin mo'uudhaaf dandeessaa yoo counter insurgency ta'e amma waan irraati uummanni biyya lafa irraa barate tokko nan gabaabsa kanarratti Vietnam irrattidha. Vietnam irratti wanti barame tokko maal inni humna qabdu hundumaan Nepal irratti gootee lafa gubdee qawwee lafa gubuun itti gubdee waan namni qabu hundumaa gubdee nama ari'attee nama ofitti qabuun utuu sirra jiru ari'attee wanti ati gootu maal godhe beektaa? Ameerikaanii biyya lafaarraati humna hamma isaa qaba kan hin jedhamnetu uummata xinnoon mo'uudhaaf danda'ee jechuudha. Takka kan hin mo'amnetu mo'ameetiti sodaateeti biyyatti gala. Sababii kanaatiif waan uummataa wajjin walitti qabate keessatti humna duwwaadhaan itti bahaa jedhee gaafa ba'u rakkoo kana waan uumee fi counter insurgency iyyuu akka haaraatti ilaalamutu jalqabee jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti mootummaan kan inni ilaaluun irra jiru biyya keessaatiiti akkuma counter insurgency haaraan jiru keessattidha. Tokkoffaan bu'aan isaa mootummaa tasgabbii qabu ijaaruudhaaf kana ta'uu qaba. Yoo humna waan ittiin humna itti baatu immoo militarii yoo ta'e humna mootummaa yoo ta'e humna mootummaa kan inni gochuun irra jiru ummata walitti qabee reebuu utuu hin ta'in akka yeroo Vietnam ummataatii fi warra insurgentiidha jedhan walitti qabee reebuu baasuutu isinirra jira jedhee isaanii reebuu utuu hin ta'in ummata sana ofitti qabu baruutu jalqabu irra jira mootummaan. Ergii Ameerikaaniin humna waraanaa guddaa inni qabu tokko akka sanatti mo'uudhaaf hin dandeenye mootummaan maaltu isa yaachiseeti kan inni Dambidolloo keessatti humna raayyaa biyyaa, tika biyyaa, poolisii Oromiyaa, poolisii federaalaa hundumaa achitti yaasee achi kaa'uudhaaf kan deemu. Kun bu'aa siyaasa tokko buusuudhaaf yoo deemta ta'e malee biyyichaaf bu'aa buusee nagaa buusa jechuudhaaf hin ta'u. Jijjiirama geeddaramaa jiru kan ammoo geeddartee iddoodhaa ga'uudhaaf hin ta'u. Sababii kanaatiif kan irratti isaan xiyyeeffachuun irra jiru tokkoffaa ummata kana warra rakkoo uuman jedhan sana keessaatiitiiti irraa oolchanii ummata ofitti qabanii suuqiitu reebame jette saamame jette sana irraa eeguu mootummaan yoo humna qabaate ummata irraa eeguudha warra kana badii kana hojjechuudhaaf deemu malee isaaninis walitti qabee rukuta yoo ta'e mootummaan kuni ofiisaatii bada osoo hin ta'in jijjiirama deemu kanallee adagaarra buusuudhaaf adeemaa jira jechuudha karaa nama deemuuf. Sababii kanaatiif ummata ofitti qabu yoo danda'ame siyaasa warra siyaasa keessa hafne jedhan san walitti fiduu akka amma dubbatamaa ture waan keessa hin deebine dubbiinsa rakkoonsaa siyaasa waan ta'e walitti fiduu. Sadaffaa rakkootu jira rakkoo waan jiruufititi homaa sinii gochuu dadhabne jedhanii akka Dr. Abiy fi obbo Lammaan Dambidolloo dhaqanii
kitaaba dubbisaa jedhanii galan utuu hin ta'in naannoo sanatti pirojektii dinagdee tokko hojjechuudhaaf utuma tasgabbiin hin jiraatin kana agarsiisuudhaan mo'uudha malee akka poosterii ammaatti isaan deeman homaa gatii hin qabu. Sababii kanaatii fi hunda waamaa jiru biyya keessatti. Dhaaba hunda waamaa jiru. Nama dhuunfaadhaan tikeetii bitanii ergaafii jiru. Warra ortodoksii walitti finnaa jedhanii ijaaraa jiru. Maal kan Oromoo duwwaa irratti rakkoon kan itti fiduun maqaa Oromootiin kan tocho'u. Maqaa adda bilisummaatiin waamanii addababaayitti waamanii kabajaan iddoo kanatti gali jechuun rakkoo maaliif ta'a? Yoo waraanan qaba jedhammoo waraana sana immoo akkamittiin waraana keessaati baasanii hawaasatti akkamitti galu itti yaaduun rakkoo ta'uun irra hin jiru. Sababii kanaatii fi warri bu'aan buufadha jedhanii waraananis isarraati xinnoo of eegu. Warri mootummaa garuu itti gaafatamaa fi dirqama guddaan isaanirra akka jiru kana hubachuutu irra jira. Humni homaa yoo ta'e iyyuu tasgabbeessuun waa tokko akkaataan itti tasgabbeessan qaban jira jechuudha. Humnaan garuu hin ta'u jechuudha waan jedhu. Galatoomii Profeesar Isqeel. Egaa waan isin haasoftanne keessa deebi'ee hin haasa'u wanta baay'ee kaaftaniittu. Jalqaba dubbii naannoo Dambidolloo jiru sochii Oromootii wajjiniin wal qabatee hammaachaa dhufuunsaa sababa tokko qaba gaafa duubatti deebinee ilaallu. Namni qawwee tokkosu humna mootummaatti namni qawwee tokkosu maaliif dhalataa jechuun hin danda'amu. Sababatu jira waan ta'e. Gara jabinni mootummaa wayyaanee namatti argisiisaa ture qawwee tokkosuu duwwaa miti waan biraayyuu nama yaalchisa. Keessumatti magaalaa Dambidolloo keessatti mucaa ajjeesanii haadha irra teessanii biyyatti reeban. Lafa akkasiitti namni qawwee fudhatee mootummaatti hin tokkosu taanaan eessatti dhalata? Lafatti dhalatu iyyuu hin qabu jechuudha. Achitti hin dhalatu taanaan. Kanaaf gara jabinni mootummaan iddoo garaagaraatti argisiisaa ture. Guutummaa Oromiyaa keessatti kan argisiisaa ture. Keessumatti immoo iddoo kanatti wanti mootummaan argisiise kuni waan abbaa torbee jedhu kana dhaleera. Amma immoo rakkinatu dhalataa jira. Rakkinni dhalataa jiru kuni namni mootummaatti tokkosu mootummaan namni tokkosu eenyu akka ta'e baramaan jiru akka amma isin kaaftan. Abaa'oo Shaneen waan kileemii godhu qaba. Garuu wanti waraana disippiliinii tokkorraa kan hin eegamne wanti hojjetamaa jiru jira. Loltuu disippiliinii ta'e loltuu tireendii ta'e tokkorraa wanti hin eegamne uummataa fallolaa yookaan immoo bilisa baasaa uummataa ta'an waan jedhu irraa kan hin eegamne. Mootummaan wanti inni hojjetaa jiru wanta gurra namaatiin dhaga'u namatti tolu miti akkuma sila dubbadhe. Loltuu baay'ee humni isaa guddaa ta'e iddoo sanatti dhangalaasee jira. Amma egaa wanta mootummaan naannoo Oromiyaa haasa'u fi wanta iddoo kanatti ta'aa jiru gaafa laallu wanta wal simatu miti. Tasumayyuu wanta wal simatu miti. Wanti caffeen hin gaddarratti haasa'eef wanti Dambidollootti ta'aa jiru tokko miti. Wanta obbo Lammaa afaan haasa'aniif wanti Dambidollootti ta'aa jiru tokko miti. Wanti mootummaan miidiyaadhaan namatti himaa jiruu fi wanti biyyi suni gara fuulduraatti tarkaanfataa jirti namni abdatuu fi wanti Dambidollootti ta'aa jiru tokko miti. Rakkinni kun immoo babal'achuudhaaf carraa qaba. Kanadha amma rakkinni cimaan. Rakkinni jiru babal'achuudhaaf carraa qaba. Akka amma Isqeel kaase humna kanaanii wanti mootummaan cabsee gadi qabee balleessu tokko iyyuu waan jiru natti hin fakkaatu. Anaan gama kooti. Uummata rakkisuu hin danda'a. Akka har'a uummata dararuu hin danda'a. Dararaatti fufuu hin danda'a. Garuu rakkinni kuni carraa babal'achuu qaba. Rakkinni kuni iddoo sana duwwaa miti kan jiru. Dambidollootti mootummaan waan humna guddaa bobbaaseef rakkinni jabaa ta'e malee iddoo sana duwwaa miti kan jiru. Hojii keessatti wanti wal fakkaataan adeemaa jira. Boorana keessa rakkinni kan biraan jira. Wanti kun carraa babal'achuu qaba. Mootummaan garuu maaliif akka inni taa'ee dubbachuudhaaf fedha argisiisuu didee anaaf gama kootiin ifaame. Mootummaan wanti inni miidiyaadhaan uummatatti himu, wanti inni biyyatti himaa jiru waa'ee nagaa, waa'ee wal jaallachuu, waa'ee harka wal qabachuuti. Poolisiin Oromiyaa kaleessa uummata bira goree akka loltuu wayyaaneetiin tokkos godhaa ture uummata harka lafarratti dullaadhaan reebaa jira. Wanti inni poolisiin Oromiyaa hojjetaa jiru wanta gurra namaatiin dhaga'uudhaaf namatti tolu. Poolisiin Oromiyaati amma jedhamutti. Sirumaayyuu immoo takka poolisoota federaalaatu nurraa dhowwaa jedha uummati. Fexnoo Daraashii Oromiyaatii fi Kora Bittinneessaa Oromiyaatii fi Liyyuu Haayilii Oromiyaa takka poolisii federaalaatu nurraa qaba. Kun tireendii baay'ee gadheedha.
mootummaan naannoo Oromiyaa inni namaa wajjiniin walitti hiiqaa jiru kun inni namaa wajjiniin harka wal qabataa jiru kuni baay'ee karaa badaadha. Yennaa wanti Dambidollootti hojjetamaa jiru naannoo Dambidollootti wanti mootummaan godhaa jiru intentionii mootummaa kanaati yennaa ta'e mootummaan obbo Lammaa fa'aa jiraachuudhaaf hin malle jechuudha. Akka afaaniin haasa'anii fira uummataa miti diina uummataati jechuudha isaan. Yennaa fira uummataa ta'anii jarri kun mootummaan naannoo Oromiyaa firummaa uummataan barbaada yennaa jedhe yoo ofiisaati qawwee tokkosuu dhaabe duwwaadha. Namni kophaasaa qawwee tokkosuu hin danda'u namatti tokkos malee yoo argate malee. Gaafa inni uummata reebuu dhiise duwwaadha. Kanii namni qawwee baatu qobaatti bahee baramuu danda'u. Kanaafi mootummaan lola hammana ga'u uummata irratti banee ituu jiru nama mana namaa cabsee akkamitti poolisiin Oromiyaa mana namaa cabsee akkamittiin saama. Suuqii baay'eetu saamamee bule Dambidolloodhaati. Kun baay'ee wanta nama gaddisiisu. Jaarsa waan of baqatanii jalaa ba'uu hin dandeenye rasaasaan rukutanii ajjeesuun maaliif biyya kamirratti argamee beekamu wayyaanee irraa dhaga'aa turre kana. Wayyaaneetu kana godhaa ture Oromiyaa keessatti. Kanaaf wanti poolisiin Oromiyaa keessumatti liyyuu haayiliiniif kora bittinneessaa wanti ni Dambidolloo irratti hojjetaa jiru kaayyoo mootummaa naannoo Oromiyaati taanaani mootummaan obbo Lammaa fa'aa jiraachuudhaaf hin malle baduutu irra jiraataa jechuudha mootummaan akka kana. Taa'ee dubbachuudhaaf uummataa wajjin fedhan qabu yoo ta'e warra sitti tokkos na jedhus waamee akkuma televizyiinii annatti maa jiru kana taa'aa hin dubbannaa jedhee insistii hin godhu taanaani mootummaan kun mootummaa uummataaf ta'aa jiru miti jechuudha. Maaliif iddoo biraattis irra deebi'uun isaa nafu waan kanaa jechuudha. Yennaa bor uummanni mirga isaa gaafate akkuma kanaan dura sodaatamaa ture OPDO'n paartii otoriteeriyanii keessaa kan ba'edha. Ammas otoriteeriyan biheevirii sana hin gadhiifne. Kanaafi OPDO'n otoriteeriyanizimii wayyaaneedhaa bakka buusuudhaaf adeema jedhee inni namni sodaatu dhugaa ta'aa jira jechuudha. Kanaaf yennaa bor uummanni Booranaa mirga isaa gaafate yennaa bor ijoolleen aartee dhagaatti darbatte poolisiin Oromiyaa mana namaa caccabsee akkasitiin nama reeba yennaa ta'e yennaa bor namni aaree hiriira ba'e kora bittinneessaan akka kanattiin ganamaa hamma galgalaatti jaarsa jaartiituun jedhu nama tuma yennaa ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa amma jiru kun jiraachuudhaaf hin malle jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa amma jiru kun wanti inni namatti maa jiru kun dhuguma garaasaa irraati yoo ta'e nama natti tokkosaa jiru jedhu sana qawwee lafa kaadhuuti kottu jedhee akkuma affeere sana affeerraa kana insistii godhuutu irra jira. Insistiin godhu taanaan garuu mootummaan kun ofiisaatti nagaa barbaadaan jiru. Akkuma hojjetaa jiru kanaa jechuudha. Nagaan barbaanne jechuudha. Qawweedhaan hin cabsaa waan hundumaa immoo qawweedhaan hin cabsaa jedhu taanaani obbo Lammaas Abiyyiinis eenyuunu yennaa ta'e qawween sun jabaachuutu uummata jabeessee manaa baasee isaaniiniif balbalee gara aangootti fide. Qawween fala akka hin taane obbo Lammaa fa'aa caalaa namni beeku jira jedheenatti hin fakkaatu. Qawween hammaatee jennaan uummanni jabaachaa deema malee laafaa deemaa hin jiru. Har'a waan uleedhaan reebamee callisee fi wanta successfulii ta'u miti. Akkuma rakkinni kun hammaataa jiru ilaalaa deemaa jirraa jechuudha. Gama kan biraadhaan sila Jawar Teesqeel ta'e nama haasa'e yaadadhu. Warri mootummaatti tokko san immoo uummata keessaa bahuu qabu hin jedhaan gama kooti. Uummata keessa dhaabbatanii loltuu mootummaatti asichi tokkosuu wanta tokkoyyuu waan bu'aa qabu miti. Namni walitti tokkosuu barbaadu uummata keessaa asichi ba'uutu irra jira. Uummata keessaa achi ba'e maaliif uummatatu jireenya dadhabe waan ta'eef namni qawwee qabu humna lolaa namni qabu kophaatti ba'ee daggala keessatti dirree lolaa irratti dhaqeeti kan wal loluun irra jiru malee ganda keessatti miti. Kanaaf mootummaan restreenii gochuutu irra jira. Yeroo jennu warri uummata keessa dhaabbatanii qawwee tokko sanis dhaabuutu irra jira. Kana gaafa jennu abaa'oo shanee duwwaa miti. Sila kaafneerra waan kana. Maqaa abaa'oo shaneetti fayyadamee humni tocho'aa jiru jira naannoo. Humni kun immoo kan inni qullaasaa dhaabbachuu danda'u warri kaayyoo siyaasaa difaayindii ta'e qaban gaafa teebiliirra taa'anii olii wajjin haasa'uu danda'anidha. Mootummaan biyya bulchuu nan barbaada yennaa jedhe. Warri simbii uummataaf lolla jedhan jiru yennaa ta'e gaafa isaan teebiliitti dhufanii haasa'uu danda'anidha. Akka sila Isqeel jedhe shiftaan kan gadi ba'ee qullaa dhaabbachuu danda'u. Gidduu kanatti garuu uummati hurraa'eera waan ta'eef waan kana ituu saayidiin lachuu itti yaade uummataaf nagaa kennanii. Maaliif uummati kun dadhabeera waan ta'eef waan kana ituu nagaa kennanii yaaduma jedhu kennuudhaafi. Sa'aatiin keenya nu jalaa deemaa jira waan ta'eef dhimma kan biraanis nu eeggataa jira. Ituu waa'ee Dambidolloo keessaan bahin Heenoof carraa tokkoon sii kenna. Rakkinoota jiran baay'ee isaa kaafnee haasofneerra fiicharii isaas amaloota rakkina kanaas amma tokko haasofneerra. Falli isaa maaloodha jettamee Heenook
I think fala dubbachuudhaan dura rakkinicha sirriitti diagnose gochuun barbaachisaa fakkaata yookaan immoo adda baafachuun barbaachisaadha rakkoo kana. Mee qabxii guddaa ati kaasti keessaa tokko waa'ee adda bilisummaa Oromoo irratti waa tokko jechuun barbaada. Ilaa uummanni Oromoos mootummaanis hundumtuu kan beeku qabu adda bilisummaa Oromoo jechuun hafuura uummata Oromoo kan bilisummaa fi dimokiraasii uummata Oromootiif namni falmu yookaan namni dubbatu kamiyyuu adda bilisummaa Oromooti. Kun oppiyoos hin dabalata. Maqaa kanaan immoo socho'ee kan uummata gooluu barbaadu, mootummaas kan gooluu barbaadu, biyyi destabilize akka ta'u kan gochuu barbaadu adda bilisummaa Oromoos miti. Yookaan immoo gaaffii siyaasaaf, gaaffii dimokiraasiif, gaaffii bilisummaa uummanni Oromoo dhiyeessu nama fedhu nama barbaadu miti. So kana haaluma kanaan bira hada barru. Ergan kan jedhee furmaatiif jiru maali? Furmaatiif jiru tokkoffaa uummanni adda baasee kan beekuu qabu tokko sochii tokko dudduuba eenyutu jira. Uummanni Oromoo gaaffii dhugaa rakkoo siyaasaa fi rakkoo dimokiraasii ilaalchisee gaaffii dhugaa fi gaaffii haqaa kan waggaa hedduudhaa kaasee kan lafa kaa'e haga irratti kan lafa kaa'ee jiru kan qaba. Gaaffii dhugaa kana immoo artificial fakkeessanii yookaan immoo artificial problemiin fakkeessanii uummata Oromoo bakka adda addaatti hiruudhaan qeerroo bakka adda addaatti hiruudhaan maqaa adda bilisummaa Oromoo gargaaramuudhaan kan wayyaaniin dudduubaafan dubbatu. Wayyaaniin yeroo ammaatti aangoo hoogganummaa mootummaa giddugaleessaa irraa waan dhabdeef Oromiyaa gooluun Oromiyaa kibbaa hamma kaabaatti dhiyaaf lixa hundumaa gooluudhaan Oromiyaan bulchuu yookaan immoo gavarnadii akka hin taane gochuudhaaf political projectiin wayyaaniin qabattee lafa keessa kun Oromiyaatti hojiirra oolaa jira. Haala kamiin hojiirra oola kan jedhu koozii dhugaa yookaan immoo haqa dhugaa uummanni Oromoo qabu sana pollute gochuudhaan yookaan immoo booressuudhaan kan wayyaaniin gochaa jirtu. Qarshii kuma miliyoona 24 Jawar kan qabame kun jeequmsa akkasii fandi gochuudhaan kan inni Oromiyaa bakka adda addaa Amaaraa Kililiis iddoo addaatti kan inni injectii taasise. Uummanni Oromoo dargaggoon qeerroon Oromoo haqa waan qabuuf dhugaa waan qabuuf waggaa hedduudhaa kaasee haga har'aa ga'e. Haqi kun immoo yookaan gaaffiin uummata Oromoo kun immoo furmaata ga'aa fi furmaata quubsaa argachuudhaaf tokkoffaa wanti inni barbaachisu disipiliinii naamusa guddaa barbaachisa. Kanaan dura koodii aktiivistootaa yookaan pirootestaaf jennee kan barreessine keessatti mootummaan biyya sanaa yoo naamusa dhabeeyyuu nuti uummanni qeerroon naamusa guddaa nu barbaachisa kan jedhu lafa keenya ture. Naamusa tokkoffaa isa. Lammaffaan humna yookaan immoo foorsii dudduuba jiru adda baasanii beekuun barbaachisa. Wayyaaniin yeroo ammaatti eenyuun iyyuu gargaaramtee Oromiyaa fi uummata Oromoo gooluudhaan qophii. Isa kana qeerroof dargaggoon Oromoo kan Dambidolloo jiru, kan Harar jiru, kan Baalee jiru, iddoo addaa kan jiru kana adda baasee beekuu danda'u ture. So erga kana adda baasanii beekanii gama mootummaatiin immoo wanti godhamuu qabu furmaanni maalidha kan jedhu mootummaan yookaan hooggantoonni haaraan yeroo ammaa dhufan kun akkuma silsilatudhaan gaaffii uummata kanaa meeshaadhaan deebisna. Humna qawweetiin deebisna yoo ta'e jedhanii kan itti yaadan yoo ta'e sana Mallas Faarraa Prime Minister Mallas Faarraa iyyuu hin baranne. Hoogganummaa wayyaanee irraa hin baranne jechuudha Lammaa afaan Abiy isaan. Waggaa 27 ummata sodaa of keessatti ciisanii mana keessatti dhoksanii kan kaa'aa turan uummanni Oromoo dhumarratti haga kana explode godhee ba'e wayyaanee kan salphinarraa oolcha Lammaadhuma afaan. Ituu Lammaa afaan Abiy isaan jiraanne uummanni Oromoo wayyaanee nyaatee caccabsee gara ture. Haa ta'uuti garuu gaaffii uummata Oromoo kana karaa siyaasaa fi karaa dimokiraasiitiin mariidhaan uummanni Oromoo vaaliyuu marii qaba. Uummanni Oromoo bilisummaaf dimokiraasiitti gargaaramuu fi bilchina ga'aa qaba. Uummata gadaati. Amma ilaalchi kaadiroota OPDO keessatti argamaa jiru tokko uummanni Oromoo bilisummaa waan argateef dimokiraasii waan argateef dimokiraasiif bilisummaa kanatti gargaaramuu dadhabe. Isa warri faranjii warra gurraachotaatiin dur gaafa slavery'n ture uummata gurraachaa slavery jaraa yoo baasne bilisummaatti gargaaramuu hin danda'u. Bilisummaa is a slavery for black people kan jedhanii warri adii yaadaa turan OPDO'n irra uummata Oromoo irratti apply gooti. Uummanni Oromoo bilisa yoo ba'e
Garbummaa jalatti of deebisa jedhanii yaadu. Kun dogoggora yookaan perceptional problem guddaadha. Uummanni Oromoo uummata bilisummaaf dimokiraasii gargaaramee furmaata mari'achuu danda'a. Siyaasa mari'achuu danda'a. Uummata gadaati uummanni Oromoo. Kanaaf uummata Oromoo wajjin meeshaadhaan osoo hin taane mariidhaan fi diskashiniidhaan qofadha furmaanni argamuu kan danda'u. Adda durummaadhaan immoo mootummaa qofa osoo hin taane qabxii ansila tuqe garee mormitootaa roolii guddaadha kan taphachuu qaban. Hoggantoota siyaasaa fi hoggantoota siyaasaa gama mormitootaatiin gama mootummaatiin akkasumas immoo namoonni community respect ta'an abbootii amantii, abbootii gadaa fi qeerroo keessa hoggantoonni qeerroo bakka tokko ta'anii gaaffii uummata Oromoo gaaffii dimokiraasii gaaffii haqaa kana haala kamiin mootummaa giddu galeessaa waliin mariin geggeeffamuu danda'a. Isa jedhu kana haga mariin kun hin geggeeffamnetti pirezidaantii Lammaa isa ta'uu, Piraayim Ministeer Abiy isa ta'uu uummata kanaaf keekii yoo dhiyeessan furmaanni dhufu hin jiru. So sababa kanaatiif uummanni yeroo kamiyyuu hin mo'amu. Mootummaan kamiyyuu jechuudha. Meeshaadhaan uummata mo'a yoo jedhe uummatni hin mo'amu. Mootummaan hin dhufaa, hin kufaa, hin deemaa, hin ka'a. Uummanni garuu permanently achi jiraata. So uummata wajjin walitti bu'uun rakkisaa akka ta'e mootummaan baruu danda'u jira. Sadaffaa irratti fi isa dhumaa furmaata dhumaa jedhee kan yaadu. Gareen uummata bakka bu'ee loluuf fedhiif kaayyoo qabu mirga guutuu qaba. Kun adda bilisummaa shanii ta'uu, adda bilisummaa gamtoomee, warra adda bilisummaa cimsaa, adda bilisummaa Oromoo baay'eetu jira. Hundumtuu mirga mataa isaatii qaba. Mirga kana garuu mirga ittiin uummata bakka bu'an, mirga ittiin uummataaf lolan kana naamusaa fi haala constituency isaanii yookaan immoo uummata isaanii mirga uummata isaanii haala kabajeen ta'uu danda'u jira. Tokkoffaa distinction between civilian and military forces adda ba'uu danda'u jira. This is a basic humanitarian principle. Qaamni lolu qaamni meeshaadhaan ofirraa ittisuuf loluuf qophaa'ee yoo jiraate mirga isaati lolu. Garuu uummata keessa taa'anii uummataa fi civilianidhaa fi qaama mootummaa hamma funyaanitti hidhatee jiru walitti buusuun rakkisaadha. Kun ta'uu hin qabu. Bakka dirree irratti wal baafatanii wal gobuun mirga isaanii. Uummanni garuu siviiliyaaniin as keessaa ba'uu danda'u turre jiru. Siviiliyaaniin murtii mataasaa, filannoo mataasaa, chooyizii mataasaatii qaba waan ta'eef. Sababa kanaatiif adda bilisummaa Oromoo jechuun hafuura uummata Oromooti. Hafuura dimokiraasii uummata Oromoo OPDO dabalatee jechuudha kun. Kan dhaaba tokko miti adda bilisummaa Oromoo, kan dhaaba shaneeduu qofa miti, kan dhaaba ce'uusaa qofa miti. Adda bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo hundumaan OPDO dabalatee OFC dabalatee jechuudha. Kanaaf qaamni siingiliin tokko kileemii gochuu hin danda'u. Hunduma keenyatti kileemii godha. Kabajaa adda bilisummaa Oromoo, Oromummaa fi afaan Oromoo fi eenyummaa Oromoo kan uummata Oromoo barsiisa adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo kan oondu ta'u kan ittiin dhuunfatamu uummata Oromootiin malee garee tokkoon ta'uun irra hin jiru. Uummanni isa kana beekuu danda'u irra jiru. So furmaanni kan barbaadamuu qabu waliigaltee fi marii hundumaa kan dabalate gadi ta'anii mari'achuudhaan ta'uu danda'u irra jiru. Irra kakkabeessanii babbareechanii mimmiidheessanii Finfinnee qofatti uummata gadi baasanii uummata sirbisiisanii alaabaa agarsiisanii irra darbuun biyya sana biyya rakkoorraa haga tokko kollafti irraa haga tokko oolte deebisanii gara bool'aatti achi geessuudha. Yeroon ammaa yeroo itti sossobaa fi yeroo itti irra dibaadhaan wal bira darban gama mootummaatiinis gara uummataatiinis. Kana natti fakkaata. Galatoomii Enook. Egaa ila amma wanti nuyi haasa'aa jirru tokko geeddaramni biyya kana keessatti jalqabame keessumatti giddu galeessa biyyaarraa mootummaa biraa wanti dubbatamaa jiru lafarra jira moo hin jiru kan jedhutti nu geessaa jira wanti nuyi haasofnu kuni amma wanti gobbaatti mul'ate jira. Wanti gobbaatti mul'ate kuni maal ibsa maal agarsiisa waan jedhamu kaafnee akka dubbannu barbaadeeni. Amma gaa mootummaan giddu galeessa irraa wanti inni dubbatu jira. Oduu gaggaariin uummatatti himamaa jiru jira. Tarkaanfii gaggaariin wanti uummanni ija isaatiin arge kan namni hundumtuus immoo appirisheetii godhaa jiru jira. Garuu uummanni yooti ganda keessa deemte aanaarra yooti deemte sana deebisisti maa jireenyi isaa. Yoo kibbarra deemte Oromiyaadhaaf Boorana Gujii yoo deemte jireenyi uummanni jiraataa jiru isa mootummaan himu kana deebisee himaa jireenyi nama akkasittiin jiraa namni. Maal aaree jennaanitu uummati gadi yaa'ee har'a gobbaadha fakkeenyaaf.
wanti mootummaan naannoo Oromiyaa haasa'aa jiru lafarra jira ganda keessa aanaarra maa inni akka itti uummati haasa'aa jiraataa jiru isa sanaa wajjiniin wal simataa waan jedhamu akka nu ilaallu maaliif rakkinni iddoo tokko duwwaa miti waa'ee daangaas akka kaafnuun barbaada asirratti. Dheengadda mootummaanii raayyaa ittisa biyyaa ergeeraa rakkina kana akka inni furuuf yookaan immoo restraintiin akka ta'uu fi warri dhufanii uummata weeraran akka uummatarraa dhaabbatanii fi loltuu ergeeraa dhaabbateera dubbiin kun kaleessa mataasaa cinaaksanitti nama afurtu dure. So maaltu ta'aa jira biyya kana keessatti waan jedhu akka kaafne haasofnu jedhamee Jawar sirraan jalqabaati. Gobbaatti maaltu ta'e jalqaba? Tana gobbatti egaa magaalaan gobbaa kun magaalaa qubattoonni jiraatanii naannoo dheeradhaa fi magaalaa kana keessatti siidaa goota Oromoo yaadamsaa iddoo ijaarudha. Siidaa kana hin jaartan kan jiru irratti guyyaa lama sadii dura walitti wanni ture walitti buboo ture guyyaa har'aa uummanni aarii saniin ka'ee siidaa wanni jira siidaa kuruphee achii takka sanillee buusanii san jaaruudhaaf yaalii godhaa turanii kana hin jaartanii hin jaaru irratti walitti bu'iinsa kan uumame an akkanatti fakkaatutti clearly wanni mul'atu uummata walitti buusudha. Torban dabre diksiisitti uummatatti bifa kanaan walitti buusanii turanii uummanni saffisaan dhaqee manguddoon biyyaa keessa seenanii haala to'atan diksiisa arsii keessatti. Har'as gobbatti kalee waachaan ture barreessaan ture odeeffannoo dhagayaa turre akka uummata walitti buusuudhaaf qophaa'anii jiranii. Sababa kanaan uummata walitti buusanii walitti bu'iinsa amantiitii miti namni kana actually kalee anaayyuu na da'u gorsiyaa ture odeeffannoo achi dhufu walitti bu'iinsa amantiitii miti kan ta'e warra gartee siidaan kun achitti hin ijaaramu jedhu. Kanallee ana uummata Amaarallee yookiin immoo jiraattota Amaarallee natti hin fakkaatu. Kana warri gochuu barbaadan definitely warra uummata Oromootii fi uummata Amaaraa walitti buusuu barbaadantu ishuu kana fuudhee deema malee siidaan Adamsaa Iddoo gobbatti ijaaramu bakka dhalootaa isaatti ijaaramu Amaarri fayyaa qabu tokko illee ni morma natti hin fakkaatu. Mormallee waan jiran natti hin fakkaatu. Haa taatu garuu uummata walitti buusuudhaaf gama lachuunuu ibiddaa farsaa akka jiran kan argaa jirru. Kuni trendiidha jira. Fakkeenyaaf Sidaamaa keessatti yeroo uummanni Sidaamaa gaafii naannoo ta'uu fi kaafatetti ayyaana isaanii cambalaalaa keessa galanii uummata Walaayitaatiin walitti buusuu sanii yaadannaa. Beenishaangul keessatti uummata Oromoo irratti miidhaa gahamuu ni yaadannaa. Kanaaf kan gobbatti ta'ellee akka ilaalutti uummata Oromoo fi uummata Amaaraa walitti buusuudhaaf shira xaxame malee uummanni Amaaraa Baalee keessa jiru DCT kan Gondar yeroo ammaa kanatti uummanni Amaaraa gobbatti dhiisii Gondaritti Adamsaa Iddoo yoo ijaartee fi waan qirja godhate fakkaatu. Kan Oromoo sirriitti hubadha. Deengadda hiriira Bahar Daar godhame irratti waaqoo guutuu fa'aa Adamsaa Iddoo fa'aa qabatee kan ba'e uummanni hiriira Bahar Daaritti. Innaa gobba keessatti hin jaarinaa jechuu hin jedhu uummanni Amaaraa. Gaafii uummata Amaaraatii miti. Mormii uummata Amaaraatii miti. Kuni hattoota TPLF fi viidiyoo keessais uummata walitti naquudhaaf deemantu kana godhaa jira. Godinoota Oromiyaa keessaa godinni akka Baaleetii fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa baay'ee mismaaneej godhamee jiru dhugaa. Achi keessatti viidiyoo yartuu namallee achi keessatti haftee jira. Jarasantu aangoo dhabuu mannaadhaaf uummata akkanatti walitti naqaa jira. Kana uummanni keenya yoo dhugaan mormii kan jiraatu taate jarjaranii walitti bu'u osoo hin taane of eeggannoodhaan maali kan deemaa jiru jedhanii taa'anii laaluudha malee miiran laaluudha barbaachisa malee gara walitti bu'iinsaatti deemuun sirrii miti nama gara jahaatti kan du'e irra nama hedduu kan badaa'e kun waan hedduu nama gaddisiisu akkuma madaan bidoollotti godhan laan maal godhanii safara warra Amaaraa keessa ta'anii dhokatanii uummata hiriiraan deemaa jiru irratti dhukaasa banan. Kanaaf kun immoo uummanni hiriira osoo immoo akkamitti ilaala akka waan Amaarri guutuun isaanitti dhukaasitti kan godhan. Maal na yaadachiisitti fakkaate irreecha 2016 booda qeerroon naannoo sanii ni yaadattanii naannoo Arsii Nageellee kanatti qeerroowwan baadiyyaarraa dhufan safara Amaaraa keessa ta'anii ijoollee baay'ee dhaan. Saniin dallansiisanii Amaaraaf Oromoo naannoo Arsii Nageellee kanatti walitti buusaa turan jechuudha. Kanaaf we have to be very careful. Dhimmi Amaaraaf Oromoo kun fa'aa of eeggannoo guddaadha gaafata. Haalota tasgabbeessuu odeeffannoo misinformeeshinii baay'eetti fayyadamanii kan deemaa jiran. Kanaaf beektaa akka wayiwaataa jirru. Kanaaf kan reefullee wayiwaataa jirru boodarratti illee irraa garuu kan wayiwaataa jirru.
Oromoon humnoonni siyaasaa Oromoo qofa osoo hin ta'in humnoonni siyaasaa biyyattii mataa walitti qabachuudha qabanii mataa walitti qabatanii gurra walitti qabanii walitti hasaasaa biyyattii gara ce'umsatti deemuu qaban malee walitti gaarreeffataa yoo kan deeman taate warra akkanatti waa jeequu barbaadu kanaaf hiree bana kana gaa kan gobbatti ta'e. Galatoomi Jawaar. Mee Isqeelli yaada tokkoon kaasa kanaa wajjin wal qabatee wanti kun waa'ee yaadannoo seenaati wajjin waan wal qabatedha waan ta'eef waa'een Haji Adam Saaddoo siidaa ijaarranna jennaan ijaarrattan dubbiin jedhamu kuni wanti sadarkaa biyyaatti dubbatamaa jiru wantoonni mul'ataa jiru tokko tarii sadarkaa uummata keenya sodaachisurra ga'ee akkitti fakkeenyaaf yaadannoon seenaa namni keenya qabu wanti inni ijaarrachuu barbaadu wanti inni fuuldura isaatti yaadatee ilaallachuu barbaadu jira. Gama kan biraadhaan immoo warri yaada booddeetti hafaa kan impaayera kaleessaa baatanii adeemaa jiranii yeroo isaan itti ililchanii wanta garaagaraa sagalee gurguddaadhaan dubbataa jirantu jira. Kana duwwaa miti muummichi ministeeraa sirra deddeebi'ee waa'ee Itoophiyaawwannetii kana hamma nuyi nuffinutti kaasee haasa'aa jira. Minilikiin jejuun ituu nafini jechuudha. Wanti kun tarii uummata yaaddessee ta'aa wanti akkasii kun hin ijaarranne jechuun kun mataan isaa yeroo kanatti kana kaasuun hin ijaarrattan gaafa jedhamu uummanni aaree gadi ba'uunsaa Jawaarin inni amma jedhe sirriitti naa gala wanti inni jedhe hojiirras wanta jiramudha. Garuu uummati ijaarrannu malee wanti inni jedhaa jiru kun hin ijaarrattanii inni jedhamu kun immoo gama kan biraadhaan tarii wanti giddu galeessarraa mootummaan darbee haasa'aa jiru kun uummata sodaachisee ta'a meemorii isaa. Lafti itti keessa jirru suni wanti murteessaan haalli keessa jirru suni lafatti uummanni Oromoo wareegama gurguddaa baase waggaa dheeraadhaaf baaseetiti geeddaramni dhufuudhaa fi Oromoon mataasaa ol qabatee ofiin of bulchee bu'aa naannoo isaatii irraati buufatee nagaaf tasgabbiin jiraachuudhaa fi abdiitu argame. Abdii guddaatu argame. Lafa abdiin sun argame irraatiiti lafa abdiin sun itti bu'aa buusu lafatti hammatamu lafa uummanni eeyyee abdiin sun dhugoomsameera lafa jedhu gahuu gidduutti jirra amma bara. Gidduu sana keessatti wanti ta'aa jiru abdiin kenname kun hojiirra ooluudhaafis karaarra bahuudhaafis lafa rakkoo keessa jira jechuudha. Achi keessa kan nu jiru. Abdii sana argame sana keessatti lafa uummanni Oromoos uummanni Itoophiyaa adda addaa sunis abdii guddaa argate sana keessatti nagaadhaan jiraachuudhaaf hin danda'a. Hojjetadhee galuudhaaf hin danda'a. Sagalee koo dhageeffadhee tananii mootummaa anaaf toluun ijaarradha lafa jedhee abdiitti godhate sanatti wanni ta'aa jiru kun yoo ilaalte laali bilisummaa barbaada uummanni Oromoo. Bilisummaadhaaf qilleensa bilisummaatu qilleensa jalqabe malee bilisummaan sun gadi hin hordamne. Bilisummaan sun deebi'ee jaamuudhaaf hin danda'u qilleensi sun dhaabbachuuf hin danda'amu lafa jedhu hin geenne farra hedduu qaba kan akkachi hin geenyeef lolaa jiru. Tokko wayyaaneedha. Isarratti waan walirratti dubbannu qaba. Lammata immoo injifannoodhuma Oromoon argate kanarratti kan jibban kan amma humna guddaadhaan gadi bahanii himataa jiran hedduutu jira. Gara sanatti akka hin deemnetti. Oromoon nagaaf tasgabbiidhaan jiraachuudha barbaade. Nagaadha barbaade. Yeroo poolisiin Oromiyaa uummata Oromoo irra goree bilisummaa argatte hayyarattu iyyuu malee sirkattan eega gadi baatee dubbachuudhaaf dandeessa jedhee poolisiin Oromiyaa uummata bira gore. Manguddoon wajjiniin godhanii uummanni gadi bahee barattoonni gadi bahanii qeerroon gadi bahee dubbatee galuudhaaf gaafa danda'e sana nagaatu jira jechuudhaaf abdiitu argame. Gaafa poolisiin Oromiyaa abdii ta'eef sun deebisee itti dhukaasuu jalqabu. Iddoo adda addaatti dambeloo duwwaatti itti dhukaasuu jalqabu abdiin suni jaamuudha jalqabdi jechuudha. Abdiin suni abdii itti qabdu sun uummanni waan ammate sana keessaatii rakkootu dhalataa jira jechuudha. Demokiraasiidha barbaannaa jedha. Demokiraasii jechuun waan baay'ee yeroo dubbannu maal akka ta'e yoo waan hin himneef waa lama akka inni ta'e akka Oromoon hubatutti itti himuudhaan barbaada dubbachuun barbaada. Tokko olaantummaa uummataati. Hawwii uummataatu hojiirra ooluutu irra jira. Sana demokiraasii jechuun. Lammata olaantummaa seeraati kan dubbannu. Seeraan bula hundumtuu jedhee achi jalatti kana hawwa.
abdii kana argate Oromoo kanaan buluudhaaf dandeenya jedhe. Garuu abdiin sun amma hin jira moo hin jiru kan jedhu irratti gaaffii gurguddaatu ka'eera. Gara sanatti deemaa jirraa hooyi. Abdii arganne sana dhugoomsuudhaaf tarkaanfii fudhataa jirra yoo jenne gaaffiin ka'aa jira iddoo sana irratti. Gaaffii gurguddaatu ka'aa jira kanarratti. Karaa sanarra jirra moo abdiin kun jaamuudhaaf adeema kan jedhu rakkoo kan uume tokkoffaani calluma jechuudha. Calluma jechuun eessaa madda kan jedhu waa calluma jechuun mataan isaa abdii sana gaaffii kaasa. Yaadannu. Dr. Abiy muummicha ministeeraa haa ta'anii yookiis immoo addawaawii irratti filatamanii jedhamee obbo Lammaan gaafa gadhiise sirriitti himee ture. Dhiibbaadhaa fi dhiittaadhaa fi tuttuqaa mootummaa federaalaa utuu hin jiraatin Oromoodhaa fi warraaqsa dinagdeeti goonaa jedhaniiti ka'an. Hamma gaafa sana ka'anitti illee tocho'an jiranii naannoo Oromiyaatiiti bara. Naannoon Oromiyaa hamma kanaan dura gochaa ture illee gochaa hin jiru. Hin dhaga'amu Lammaan sagaleen isaanii maaliif akka ta'e hin beekamu. Kanaaf calluma jechuun suni maaltu ta'e jedhu gaaffii kaaseera jechuudha. Lammata gaaffii guddaa kaaseera jedhee kanan yaadu sabboonummaan Oromoo kanan har'aan ga'e atillee maqaatti buutee dubbatteetta akka biyya diiguudhaaf adeemutti malee akka biyya ijaaruudhaaf adeemutti dubbatamaa hin jiru. Warri farra bilisummaa Oromoo kan ta'ani. Oromoon gara tokko hamma tokko deemuu isaatiif tarkaanfii tokko fudhachuu isaatiif kan ittiin gammadin warri kaleessaa isaantu itti waamame isaantu gorsa kennaa jira. Sagaleen isaaniitu irra dhagahamaa jira. Sabboontonni Oromoo garuu warra biheeratanyochi jedhaman kun garuu DNA politician jedhamanii warra tuffataman ta'aadha jiru. Maaliifi mootummaa sadarkaa geeddaramanuu fida jedhame irraati kan dhagahaa jirru gara yoomii waggaa 100 waggaa 200 gara booddeetti waa'ee deebinutti yaadataa haasa'aa jirra malee gara fuulduraatti akkamitti akka deemnu ifatti nuu himamaa waan hin jirreefi kunis gaaffii uumee jira. Sadaffaa waa'ee dhimma ammas dubbataa turre walitti bu'eensa iddoo adda addaatii ka'u kanarratti haasaan dubbatamaa jiru wanti ta'aa jiru dhaadannoodha. Dr. Abiy haa ta'u, obbo Lammaa haa ta'u, Jeneraal Birhaanuu haa ta'u isaan hundumtuu hin dhaadatu hin takka tasgabbeessinaa jedhanii. Kunis gaaffiidha kaasee jira. Dhaadannoon kuni maqaa adda bilisummaa Oromootiin kan tocho'u irrattidha kan inni ka'ee jiru. Gaaffii kaasee jira wanni kuni jechuudha. Isaaniif kan warra mootummaarra jiraniif kan himuu barbaadu kan diina isinitti ta'aa adeemaa jiru uummata Oromoo asiin isin gahe miti. Qeerroo Oromoo asiin isin gahe miti. Sabboonummaa Oromoo isiniin iyyuu asiin isin gahe miti. Isa miti kan isin gochaa jiru. Tokkoffaa caasaa keessan. Caasaadhuma OPDO'n qabutu gadi diriiree jijjiirama kana deemsaan jiru kanaaf kan isin irratti xiyyeeffattanii halkanii guyyaa hojjechuudhaaf isin irra jiru caasaadhuma isin diriirfattan sanatu isin takaalaa jira. Sababii mootummaa dhabuudhaaf deemna bu'aa keenya dhabuudhaaf deemna waan jedhamuuf. Waan gobbaatti ta'e anaan kan natti mul'isu waanuma amma jenne sana keessaati. Nuu ta'aa jiraayii kan jedhu uummata Oromoo keessatti gaaffiitu ka'aa jira. Siidaan maaliif dhaabbatee kan jechaa turan ee'uudha. Aannoleetti maal dhaabbatee haa ka'u. Aannoleen maaliif ka'a kun biyya balleessa kan biyya tolchu miti jedhamee kan dhaadataa turan warri farra Oromoo bilisummaa Oromoo ta'anii amma sagalee argataniiti. Sagalee argachuu duwwaa miti gobbaatti Haji Adam Saadoodhaaf siidaa dhaabuudhaaf hin danda'amu. Eenyutu kana humneesse? Haasaan akkasii akkamittiin jalqabama gobbaa irratti? Akkamiyyoo ta'u haasaan akkamitti jalqabama? Kanaafi dhiibbaa sanaatiitiif deebi'aa jira jedhee natti mul'ata. Waan Sidaamas kanuma kan natti mul'ataa jiru. Kanaan dura warri farra Oromoo kan ta'an kan Sidaamaas kan ta'an yookiis Itoophiyaan nagaa tasgabbaattee biyya akka hin taane kan barbaadanii federalizimii ijaarame sanatu sirna federaalaa sanatu dubbii balleessee jechaa jiru. Waan Sidaamaatti jiru kan nutti himaa jiru rakkoo uummata sana keessa jiru biyya sana keessa jiruu fi hundee kan ta'e federalizimiitu ammayyuu sagalee deebiidha jedhee dubbataadha jira. Isarratti kan lolaa jiru garuu kan warra gara biraa. Sababii kanaaf walumaa galatti kan jechuun irra jiru mootummaan amma aangoo argatee jiru kan Dr. Abiy faani eenyu fira isaanii akka ta'e eenyu diina isaanii akka ta'e gargar baafatanii warra ofitti qabuun irra jiru itti qabuutu irra achi keessaati ABO'nii tokko ofitti qabuudha kan irra jiru. ABO'nii gara fuulduraatti gara deemuu malee gara booddeetti deebi'uu hin yaadu. Lammata immoo of eeggachuutu irra jira. Yaadannoo akka ammas hin dubbataa turtan yaadannoo sirna wayyaanee akka yaadachiisnetti. Yaadannoon suni humna mootummaatti dhimma baana kan jedhu irratti of eeggachuudha barbaachisa.
Sadaffaa waan haasa'an irratti of eeggachuu waan uummata Oromootii fi abdii hin taane dubbachuun rakkoon isaa hin dheerataa waan gobbaatti mul'ate. Har'a gobbaatti mul'ate aannoleettis iddoo adda addaattis mul'atuudhaaf adeemaadha jira jechuudha. Galatoomii Isqeel. Waanan kana kaasee fi sababan qabaa inni kunis wanti gobbaatti ka'e kun uummati ba'ee gabbaadhaa haa dhufu malee gobbaadhuma duwwaatti wanta daanga'ee jiru natti hin fakkaatu anaan gama kootiin. Fakkeenyaaf sadarkaadhuma biyyaatti amma yeroo kanatti yeroo itti Oromoon excluded ta'uun irran turre akka yaada kootiif kana. Ayyaana gurguddaa lama dheengadda biyyi sun qopheeffatte keessatti kan biraan hafnaanii kan akka qaroo ijaatti uummanni Oromoo ilaallatu abbootii gadaatiif kabaji kennamee hin waamamne. Waamne namni waame iyyuu hin jiru. Ulfina kennanii fi namni waamee taa'aa jedhee uummata dura teessisee hin jiru. Uummanni Oromoo immoo fakkii aadaatiif seenaa of fuulduratti ilaallatu qaba. Qaama qabsoo isaatiiti waan ta'eef jechuudha. Guyyaa jalqabaa nan dogoggore yoo jette guyyaa lammataa dogoggora jettee himachuu hin dandeessu. Kanaaf sadarkaa biyyaatti neeretiiviin siyaasaa dubbatamaa jiru, wanti hojjetamaa jiru kuni waan nama yaaddeessu. Anaan akka nama tokkootti waan nama yaaddeessu. Waa'een neeretiivii siyaasaa dubbatamu kun. Maaliif yeroo itti Oromoon qabsaa'ee aaran galfadhaa namni na keessaa ba'es aangoorra ga'eera yeroo jedhutti akkuma duraanii simbooliin Oromoodhaa kan excluded ta'u yoo ta'e wanti Oromoon kabaju iddoo kan dhowwatamu yennaa ta'e waltajjiin yennaa kan dhowwatamu yennaa ta'e Oromoo wanti inni eeggatu kan biraanii baay'ee rakkisaa ta'a natti fakkaata akka yaada kootiitti. Kanaaf waa'ee yaadannoo seenaa baay'ee dubbii sensitiiviidha. Baay'ee dubbii falmisiisaadha simmooti. Isa kana irratti of eeggannoo guddaa gochuun gaariidha. Gaafa namni nan ijaarradha jedhe uummanni biyya isaa irratti waan ijaarratuuf mirga guutuu qaba. Eenyuuf iyyuu ta'u. Ajamsaa dootiif haafuuti abbuma fedheef nan ijaara yoo jedhe uummati siidaa mirga isaati namni tokko iyyuu isa dhowwuu hin danda'u. Akkamittiin hojjetamaa eenyu faatu hojjetaa waan jedhu gaafatanii uummataa fi qajeelchuudha malee ijaaruu hin dandeessu jedhanii uummata firaastireetii gochuun kun dubbii isa dubbatamaa jiruu fi sadarkaa biyyaattis uummata televizyiinii irraa argaa jiru wajjiniin waan wal oolu natti fakkaata. Warri diinaa kanatti fayyadamaa jiru gaaffiin hin jiru waa'ee kana. Yooti fertile groundii uumteef yooti xaa'oo kenniteef maaliif itti hin fayyadamu? Itti fayyadamuu danda'a. Kan jedhuun qaba. Enook waa'ee gobbaa irratti yaada tokko akka inni nuu kennuuf carraa kennee fiitanii gara qabxii keenya isa xumuraatti deemna. Dubbiin gobbaatti ka'e dubbii isolated miti. Rakkoodhuma structural problemii biyya sana keessa jiru wajjin wal qabata. Keessumatti structural problemii gaafan jedhu statein yookaan biyyi suni culturally and historically kan inni dominatory ta'ee jiru uummattoota bakka tokkootiin. So uummanni Oromoo qabsoon uummata Oromoo hagarraatti qabsoo deconstructive yookaan immoo deconstructive liberation movement ture. Haga tokko hedduun isaa deconstructive ta'ee raawwateera. Waa'een eenyummaa, waa'een aadaa, waa'een maali. Oromoon ammoo uummanni Oromoo daangaa mataa isaatii qaba, aadaa afaan mataa isaatii kan institutionalized ta'ee gara fuulduraatti immoo progressively kan guddisuu barbaadu uummanni Oromoo baay'eetu qaba. Uummanni Oromoo hiiroo yookaan immoo namoota jagna ta'an hedduu kumaatamaan akkuma lammii adda biraa baay'ee qaba. So struggling yookaan rakkoon kan uumaa jiru yeroo ammaatti wanti baalee gobbaatti ta'e kan nutti agarsiisu cultural deconstruction yookaan immoo dominationii uummata Oromoo irratti dhiibbaa gama aadaa fi gara eenyummaatiin kan uummata Oromoo irratti waggaa 100 oliif uummata Oromoo irratti imposed ta'ee ture uummanni Oromoo ofirraa kaasuudhaaf deconstruct gochuudhaaf movementii dhumaa yookaan sochii dhumaa ni gaggeessu irratti challenge guddaan aga dhaabbachuu taasisan kan nuti hubannu. Challenge kan yookaan immoo gam tokkoon utuu hin beekin yookaan immoo utuu beekus unintentionally yookaan immoo negligently Prime Minister Abiyyiin harka keessaa qaba. Prime Minister Abiyyiin akka hoggana reformistii tokkootti wanta balance ta'e kan inni push agenda balance ta'e kan uummata hundumaa walitti kan Amara nationalism oriented yookaan immoo Minilik
statue oriented narrative uummata Oromootti impose godhe yoo ta'e rakkoo guddaadha kun. Baalee gobbaatti wanti nuyi argaa jirru uummanni Oromoo Haji Adam Saadoo dhiisiiti eenyu uummata Oromoo barbaadeef kuma jette siidaa dhaabuuf mirga guutuu qaba. Mirga heerri mootummaa kanaa kan lafa kaa'eef. In fact eenyummaa uummata sanaati aadaa uummata sanaati as dhufaatii uummata sanaati. Kun waan dibeetii wanta nama wal falmisiisu miti. Waan nama walitti buusisiisu miti. Uummanni lammiin biraas kana jaallachuuf jibbuun dhimma isaaniis miti. Kaayyoo isaaniis ajandaa isaaniis ta'uu hin qabu. Uummanni Oromoo dhiisi Baalee gobbaa keessatti Haji Adam Saadootiif istaachuu dhaabu Finfinnee keessatti Minilik istaachuu Minilik kuffisee istaachuu uummata Oromoo dhaabuuf mirga guutuu qaba. Minilik akka fiigarii tokkotti diviizii fiigarii unifying fiigarii miti kun falmii kana yeroo biraadhaaf dhiisuu dandeenya. Haa ta'uuti garuu kun koozii ittiin uummanni ittiin ajjeefaman ittiin du'an ittiin uummanni hidhaman ta'uu hin qabu. Qabsoon qeerroo kan Abiy fi Lammaa fa'aa asirraan ga'e qabsoo cultural domination lammii biraarraa uummata Oromoo irratti dhufe ofirraa kaasuu waliinis wal qabata. Cultural identity, political identity waliin wal qabata. Uummanni Oromoo har'a hoggantoota isaaniitiif jagnoota isaaniitiif istaachuu dhaabuudhaaf hiriira nagaa ba'uun irra hin jiru. Hidhamuun irra hin jiru, tumamuun irra hin jiru. Kana yoo ta'e hoggansi ammaa kun akkamittiin hoggansa kanaan duraarraa addata. Hoggansi ammaa political willingness akka qabu hundi keenya ni beekna. Itti amanna kun gaaffii hin qabu. Garuu an sodaa guddaa kan qabu kan gara fuulduraattis baay'ee na sodaachisu. The face of oppression and the face of suppression. Kan waggaa 27 kanaan dura ture naannoo fi godinootaa fi aanotarra ammayyuu fuuluma tokkotu jira. The same face of oppression tu jira fuula. Kaabinee dur uummata Oromoo ajjeesaa turetu har'as achuma jira. Abbaa qabeenyaa wayyaanee Tigree wajjin ta'ee uummata Oromoo fichisiisetu har'as achuma jira. Uummanni Oromoo jijjiiramni jijjiirama fuulaallee hin argine. Haga kun jijjiiramnetti istaachuu Haji Adam Saadoo dhaabuudhaaf jedhee uummanni Oromoo gaafa karaarra ba'u inuma du'a inuma hidhama. Kun jijjiiramuu danda'utu irra jira. Jijjiiramni gubbaa central government duwwaarraa ta'uun irra hin jiru jijjiiramni. Jijjiiramni godaa dhuunfaatti kan jalqabuun irra jiru. Uummanni federaala keessa jiraatu, uummanni naannoo keessa jiraata, uummanni aanaa keessa jiraata, uummanni federaala keessa hin jiraatu. Jijjiiramni gubbaarra jiru jijjiirama godarraa dhufe ta'uu danda'utu irra jira. Haga kun hin taanetti waa'een Baalee gobbaa kan nutti agarsiisu uummanni Oromoo gara fuulduraatti ganaa du'a ganaa hidhama. Gaaffii xiqqoo kan politically controversial kan hin taane yookaan immoo politically contentious gaaffii hin taane iyyuu uummanni yoo as fide ganaa ajjeefama ganaa hidhama. Kun qabsoon Oromoo dhuma hin qabu gaaffii jedhutti nu geessa jechuudha. Galatoomii Heenok amma gara xumuraatti dhufna gara guduunfaatti wantoota baay'ee kaafneerra bakkii maqaa dhodhoofne muraasaa ta'u iyyuu maleessa ishuu sadarkaa naannootti jiru dhimmoota sadarkaa naannootti jiran baay'ee kaafneerra. Mee wantoota amma kaafne kana keessaa egaa akkuma sila jalqaba irratti kaafne Profeesar Isqeel Sirraan ka'a furmaati maayinni kan jedhu haasofne akka xumurru barbaadeeni. Akka sila jalqaba kaafne yeroo jalqabnu kaafne haasofnetti gam tokkoon geeddarama jalqabeetu jira biyyis immoo akka biyyaatti geeddarama keessa galteetti gama kan biraadhaan immoo rakkoo nageenyaatu dhalataa jira. Sababuma tokkittiidhaan guyyaa tokkittiitti nama ja'atu du'e gobbaatti gama lixaatiin akka kana rakkina hamma kanatu jira. Mootummaan immoo kana rikognaayizii godhee uummatatti rakkina hamma kanatu jiras jedhee haasa'aa hin jiru. Gama kan biraan immoo mootummaan warra mormitootaa wajjin warra biyya keessa jiran warra biyya keessa hin jirre warra qawwee qaban warra qawwee hin qabne wajjiniin hundumaa wajjin haasa'uudhaaf fedhan qaba jedhee labsiis baaseera. Garuu qabatamaatti wanti mul'ate hamma kana miti keessumatti iyyuu rakkoon Dambidolloo jiru kana sajjastiin godhu waan jedhu kaafnee haasofneera. Wantoota wal xaxoo hamma kana walitti qabnee gaafa laallu maaliif rakkinni kun bal'achaa jira. Waa'ee daangaa akka sammuu keessa kaa'annee haasofnu hin barbaada. Itti daballee jechuudha. Akkuma furmaataa wajjin yaaduma furmaataa wajjin. Rakkinni daangaa sun hin furamne akkuma itti fufetti jira. Kaleessa kunoo kaleessa akkan sila irra deddeebi'ee jedhee kaleessuma kana cinaaksanitti nama fudhajeera. Kaleessa kun mootummaan torban ga'uudhaaf erga loltuu ergeera jedhee jechuudha.
Kun akka jirutti jira. Rakkinni iddoo garaagaraa jiru bal'achaa adeemaa jira malee isaa dhiphachaa hin jiru. Wanti kun wanta nama yaaddessu fakkaata sammuu namaa keessatti gaafa ilaalamu. Waliigalatti gaafa walitti qabamee ilaalamu furmaanni yeroo geeddaramaa kana keessa furmaanni maali? Mootummaarraa maal teegama gam tokkoon? Uummatarraa immoo maal teegama? Paartiiwwan siyaasaarraa maal teegama? Yaada gaggabaabaa Profeesar Isqeessirraan qaba. Akka naannatti fakkaatutti abdii geeddaramsi kun kenne. Abdii sana waan jaamsu hundumaarraatii of eeggachuudha barbaachisa jalqaba. Abdii kana jajjabeessuutu irra jira. Tarkaanfii isaan fudhatan afaan isaan haasa'anii abdii uummanni jijjiirama kanarra kaa'ate uummanni Oromoo keessumaa kaa'ate sana jajjabeessuu qabaachuutu irra jira. Yeroon kana jedhu rakkoo hin qabu. Chaalenjiin isaan fuuldura jiru salphaadha jechuudhaaf miti. Garuu karaatti barbaaddachuu danda'utu irra jira. Muummichi ministeeraa yoo waan tokko hin jedhu ta'e obbo Lammaan garuu naannoo Oromoo irratti waan isaan jedhan akkuma kanaan dura dubbataa turan sabboonummaan Oromoo nu barbaachisa jedhanii akka dubbataa turan. Minilik amma kanaan duraatti waan inni hojjete gaarii hundumtuu akka hin jennetti keessaatii qabna nuyyuu jedhanii akka kanaan dura dubbataa turan. Uummata Oromootiif assurance kennaa akka turan isaan immoo dubbachuutu irra naannoo isaanii irratti jajjabeessuutu irra jira uummata kana. Eeyyee jijjiirama kanarraati amantaa qabaachuu dandeessa kan jedhu gochuutu irra jira. Wanni kun saffisaan hojjetamuutu irra jira. Yeroo hundumaa amma hojjetamuutu irra jira. Maaliif yoo jette humnoota siyaasaatu akka isaan itti tarree galanii jirantu jira. Humnoonni siyaasaa yeroo ammaa kana keessatti garri tokko jijjiiramni kun gara fuulduraatti akka hin deemne kan barbaadan inni kaan immoo jijjiiramni kun gara fuulduraatti akka deemu kan barbaadan ergii ta'e wayyaanee keessaatiiti gara booddeetti deebisuuf irra deeman irratti xiyyeeffatanii eeggatanii isaanis humna dhabsiisaa deemuutu irra jira. Ergamtoota isaaniitu immoo jira. Ergamtoota warra wayyaanee warra kaleessaa warra akka Sibhaat Naggaafaa warra kaleessa uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa fuulduratti fuula cunqursaa kan ta'an sana fuula saamuu sana fuula hattootaa kan ta'an sana isaanii ergamtoota qabu. Abdii illee ergamaa isaaniiti. Liyyuu poolisiin ergamaa isaaniiti. Yoo warra aksa kana abdii kana jiraachuudhaaf barbaadanii abdii illee irraatiitii naannoo sanarraa liyyuu poolisii irratti tarkaanfii saffisaa fudhatamu malee abdii sanatu irraanfatamaa deema. Abdii sanatu irraanfatamaa deema. Walitti kana dhaga. Warra jijjiirama deeggaruu danda'an walitti qabuutu irra jira. Humna kan isaaniif ta'uu danda'u isaanidha. Akkan sila jedhe waa'ee karaa Oromoo irraanfatamaa jira sagaleen isaa. Irraanfatamaa jira muummicha ministeeraa irra dhagahamaa hin jiru. Obbo Lammaan irra dhagahamaa hin jiru. Amma kan dhagahamu walumaa galatti kan dhagahamu waan kanaan dura waggaa 40 dura ka'aa ture. Waggaa 20 dura yookiis immoo waggaa 5 dura mo'ameeti keessaa baheera wanta jedhamtu haasa'amaa jira. Gara fuulduraatti hin deemsisu. Haasaan akkasii gara fuulduraatti hin deemsisu eeggachuu qaba. Yoo toftaadha jedhame hamma tokko ta'uutu irra jira. Toftaan sun garuu gara qabaachuutu irra jira. Warra karaa lixaatiitiin immoo rakkina qabaa jedhame maqaa ABO'dhaan yookiis dhaaba akkasiitiin tocho'anii ofitti qabu uummata ofitti qabu ofitti deebisu. Rakkoon amma jirtu kuni gara booddeetti deebi'uudhaan hin hiikamtu. Dubbiin ishee dubbii siyaasaati. Kanaafi gadi taa'uu qabu. Warra bakkee jiran duwwaadhaa wajjin ta'uun wajjin gadi taa'anii abdii sana jira ammayyuu kan jedhu gochuutu irra jira. Keessumaati immoo warra asmaraadhaa dhufanii warra asmaraa jiran sanaa wajjin maqaa adda bilisummaa Oromoo akka ta'e hin irraanfatina. Isinuu yaada sanarraa dhalattan. Sababii kanaaf karaa isaan gaafatanii karaa kabaja uummata Oromootiif kennu qabsoo Oromootiif kennutti itti makamu mooraa siyaasaatti akka isaan makaman gochuudhaa fi saffisaan hojjechuu itti jabaatanii hojjechuudha barbaachisaa. Humna jijjiirama fidu sana jajjabeessu isa kan barbaachisu. Galatoome Jawar falli waliigalaa maaloodha rakkinoota baay'ee kaafnee haasofne rakkina lixa Oromiyaa jiru kaafneerraa waa'een daangaa kana waa'een rakkina yaadannoo seenaatii wajjin wal qabatee wanti gobbaatti dhalate akka kanadha. Rakkinni nageenyaa kun immoo waan babal'ataa dhufu fakkaata. Furmaanni waliigalaa maaloo rakkoo amma kanaaf Jawar? Galatoomii naannoonni kan gara naannoo Somaaliitti dhufu rakkoon isaa
tokko furmaan isaa tokko. Dur lama turan abdiilee fi jeneraaloota wayyaaniitu waliin dalagee waan kana godha. Jeneraaloonni sun ka'anii jiranii amma abdiilee fi jeneraaloota aangorraa ka'an santu waan kana godhaa jira. Furmaan ni jiru abdiilee kaafte. Abdiilee kaafte jennaan ulee itti wayyaaniin nama dhooftu san jalaa dhabamsiifne jechuudha. Kanaaf har'a waraana erguun maastaagashaadha. Wanni kennaafii jira. Taayilanool kennaafii jira malee Abiyyi furmaata fidaafii hin jiru. An walii galatti I don't think securitizing is a solution for Ethiopia. Security ni insecurity uumaa jira malee waraanatti erguun maal erguun namicha maraataa nama fixaa jiru ka ummanni itti fincile kana kaasuu irraa amma riippoortiin argatu ummanni keenya abdileeni waan ni jetti fakkaata. Keeniyaa keessatti nama gurmeessaa jira uummata keenya achi gurmeessisuudha. Arra Bosaaso keessatti right now amma gabaasni argatu Somaliland keessatti uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Uummata keenya rifachiisuun barbaadu keessa rakkoo guddaa keessa onni godhaa jira. Uummata keenya itti kakaasaa jira. Kanaaf abdiilee Abiy faa kaasuu qabanii yoo kaafne immoo nuti halkanii guyyaa kan irratti hojjennee uummata Somaalee wajjin kaasuu qabna. Abdiileen Oromoo qofatti miti wanni jira beektaa wanni nama xiqqoo demoralaayisii godhu jira. Ummata daangaarraa kan akka namaatti ilaaluu dhabuu hundatu jira beektaa. Finfinnee deengatti waggaa boombiin dha'u hundi salphii dhagee dhiiga kennaa ture. Nama lama sadii du'e. Just last month daangaa Booranarraa hanga Boddoddeetti nama 100 oltu ajjeefame. Qondaalli mootummaa tokko achi garagalee hattifate hin jiru beektaa. This is not fair. Kabajaarraa biyyittiin argate tana uummata jaarsotiitu uummata Booranaatiitu ummata gindhiirtu lolee asiin ga'e beektaa. Amma reefu abaa'oo kireetii godhaa turre. Abaa'oon achi ture gaafa namni Oromoon ta'in sana. Odoo uummanni sun jiraachuu baate opiniyoon ashkara maskama carrashaa ashkara taatee itti fufuu dandeessi turte. Uummanni sun dhugaa nurraa qaba. Nurraas dhugaa qaba. Opiniyoonraas dhugaa qaba. San qofa miti garuu amma. Namichi kuni is a threat to Ethiopian state. Nama waan kana naa galmeessaa daawwattoonni namni sun nama biyya san diiguu taa'u nama maraata opportunistic ta'e ka waraana 50,000 ol qabu kan kontirobaandii naannoo sanii to'ataa jiru naannoo firajaal ta'e san irratti yoo tursiifte Itoophiyaan yeroo ammatti rabbumaan qabamtee taa'u jirti biyya addaan faca'u daangarra jirtudha. Abiy qileerraa deebisee jira. Ammas garuu makiinaan tun qileerra deemaa jirti. Namichi kun warra biyya san qileetti darbuu taa'u keessa nama tokko. Nama kana kaasuu baannan okay uummata jaarsoti haajaan qabdu uummata Somaaleeti haajaan qabdu fine. Garuu aangoo Abiyyiifis hawwii fi abjuu inni qabuufis namni kun deenjirasiidha. Isa kaasuun barbaachisaadha. Rakkoolee waliigalaa biyya keessa jiru irratti ta Oromoof ta Itoophiyaa adda baafnee ilaallu. Ka Oromoo garaagarummaa qabaachuu dandeenya shanii wajjin garaagarummaa qabaachuu dandeenya warra biraa wajjin garuu hanga ilmaan Oromoo hundi seenanii gabataa takkara ta'anitti Oromoof hin guutamtu keessattuu murnoonni maqaa abaa'ootiin jiran hundi hamma deebi'anitti Oromoon gammachuu hin danda'u bilisummaan teenya guutuu ta'uu hin dandeessu qaawwi nuti itti dhiifnu sun qilleensi nu seena qilleensi dura waggaa seenu xiqqoo asitti qorraasitti mul'achuu dhabaa booda garuu miila silaamshessa warri qorri sin dha'ee jiru hin beektan nuuf hin ta'u jara kana galchuudha qabanii jara kana immoo of tuulummaadhaan qofa callisanii akka opiniyoon godhuu barbaaddu kanatti shaantaa bararraafadhaa koottaa jechuun hin danda'amu. Kabajaadhaan maaltu irraa irra ta'u opiniyoon dhayitee jara warra wajjin onni goote orradii eegalanii jiran maaliif lafarraa harkisan. Ammallee irran deebi'a. Humni jeeqaa jiru kun humna obbo Daawud qofaan hoogganamu irratti fakkaataa hin jiru. Humni maqaa saniin ijaaramee biyya goolaa jiru ni jira. Opiniyoon bee waywaataa jirti. Warri biyya maali waraabeyyi guyyaa jedhaniini asiin birrii fuudhanii asiin nu diigaa jiranii asiin nu fidaa jiranii shaneef kennanii maal jettee waywaatti miti. Okay. Jala galcha jara sana jalaa galcha nama kennaniif haa dhabani. Abdiilee isaan duduubaan dhufeen waraanaa jedhan. Abdiilee jalaa kaasa nama fayyadaman haa dhabani. Maqaa baatuun gurmeessitee uummata goolaa jirti. Abaa galcha uummata wajjin mari'atu warri hafe. Deny them opportunity. Kanaaf ani akka waan lammaa jedheen fixuu barbaada. And they should follow. Opinion lammaa hordofuu qabdi beektaa.
That guy has a good instinct. Amma garuu jajallachuu eegalennis. Maal jedhe dambidolloo irra dhaqee Oromoon tokko qawwee qabaadhatee bosona taa'a. Ani biiroo keessatti nagaan jiraachuu hin danda'u. Bilisummaadha jechuu hin danda'u. Uummata kiyya biroo jechuu hin danda'u jedhe. Kanaaf itti kan jedhe kan Lammaa Magarsaati. Practice what you say. Walk that talk. Agartee? Wallaggi godinni wallaggaa sadeen almost to'annaa mootummaa jala hin jiru. Abaa'oo to'ate jechuu miti. Anarkiin dhufee jira. Bulchaan godinaa hidhaa jira. Bulchaan godina wallaggaa qeellam wallaggaa himuun barbaadan malee. This is no good. Kuni wanni nutti banaa jira. Warri abaa'olleen serious ta'a. Amma odeeffannoo amman qabutti they are serious. They are committed waan kana gochuu irratti. Dr. Abiyyiin wal ga'anii waliin mari'atanii jiranii. Mariidhaan kabajaadhaan hirmaachuuf fedhii qabanii diiteelii dhumaa san. In fact fakkeenyaaf kireeditii haa kenninu namaaf. Qaama sadaffaa jechaa turan. Nullee xiyyinee uummannis gamaa gamanaa itti iyyinaan qaama sadaffaa sanillee dhiisanii suduudhaan mari'annaa jedhaniiru. Abbootii gadaa fi abbootii amantii qabadhu dhaqii wajjin mari'adhu lamma. Why so big deal? Finish it bakka. Sanbooda Finfinneetti hogganni siyaasaa Finfinneetti taa'ee fuulduree Oromiyaa fi Itoophiyaa irratti mari'atee walii haa galu. Jeequmsa qe'ee keessaa qeerroo fi uummanni dhaabsisa. Haga hoggan siyaasaa keessa hin jirretti kana jeetin raaboo ittaanaa keenya. Waggoota afran dabre kanatti opiniyoon wayyaanee jala deemaa murnoonni siyaasaa ofii wal ciranii qabsoo teenya laamsheessanii uummata keenya abdii kutachiisanii turan. Uummanni keenya yeroo ofiitiin ka'ee hoggana irra dhiisee biyya bilisoomsee wayyaanee kuffisee kubbaa itti kennee jira opiniyoo fi jaarmoota siyaasaa tana. Kubbaa tana akka hin taane dodoo wal harkatti qaqqabdan hin dhoosina. Goolillee nuti hin galchisiina. Kanuma jechuu barbaadan. Galatoomii Jawar. Henook wantoota amma kaafne kanaaf falli walii galaa maaloodha akka Oromiyaattis haa ta'u akka biyyaattis. Rakkinoota baay'ee tuttuqneerraa waa'ee daangaa kaafneerraa waa'ee yaadannoo seenaa rakkina inni uume haasofneerraa lixa Oromiyaa irra rakkina jiru haasofneerraa. Approachiin uummanni fayyadamuu qabu maa inni mootummaarraa moo maal teegama paartilee siyaasaarraas maal teegama falli maaloodha. Galatoomii ittaane. Keessumatti waa'ee Oromiyaa irratti fookasii goonee dubbannu maaliif wanti Oromiyaa keessa ta'u Oromiyaa keessatti happen godhu biyyattii sana define godha waan ta'eef. Oromiyaa keessa yeroo ammaatti walitti bu'iinsa jeequmsaa fi lola hedduu gaggeeffamaa jira. Giddu galeessa Oromiyaa ta'uu daangaa ta'uu keessumatti naannoo daangaa irratti dhiyaaf lixaaf baaf kibbaan Dambidolloo Harargee akkasumas immoo Baalee gubbaatti wanti nu argaa jirrudha. Walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa lama jira. Tokkoffaa walitti bu'iinsa Oromoof Oromoo ta'ee ilaalamuu danda'a. Obboloonni lama yerootti walitti bu'an argina. Walitti bu'iinsi lammaffaan Oromoof wayyaaneedha. Oromoof Oromoo yoo walitti bu'e kan mo'amu Oromoodha. Uummanni Oromoo kana beekuu danda'utu jira. Oromoof Oromoo kamitti walitti bu'aa yoo jenne humni kora bittanneessaa Oromiyaa uummata Oromootti gaafa dhukaasu. Yookaan humni adda bilisummaa Oromoo kan gareen tokko kora bittanneessaa Oromiyaatti gaafa dhukaasu. Waan barbaadde ta'u koozii dhugaa qabaatu koozii sobaa haa qabaatu. Oromoon lama yoo walitti dhukaase kan mo'amu uummata Oromoo kana baruu danda'u nurra jira. Sababa sobaas ta'u sababa dhugaas ta'u hawaasni waan fedhe Oromoon lama yoo wal jeeqe yoo walitti bu'e kan mo'amu Oromoo uummanni Oromoo kana beekuu danda'u nurra jira. Inni dhugaan walitti bu'iinsi inni jeequmsi dhugaa fi inni murteessaan kan uummanni Oromootii fi sirni bulchiinsaa yookaan sirni siyaasaa wayyaanee kanaan dura keessee baate conflictii gama sanaan uumamu. Sun that's a real conflict. Conflictii consequential ta'e uummata Oromootiifis biyya sanaas. Kun bifa maaliitii mul'ata jeequmsi kun yookaan walitti bu'iinsi kun uummata Oromoof daangaa Harargee irratti abdii ileen liyyuu poolisii hedduu train godhee uummata Oromootti gaafa unleash godhu gaafa gadhiisu kun foormii tokko bifa kanaan mul'ata. Kana dudduuba kan jiru so walitti bu'iinsi wayyaaneetiif uummata Oromoo jiru tokkoffaa sun daangaa Somaaliif Oromiyaa irratti mul'ata. Sana irratti bakkitti uummanni Oromoo political resource qabu, human resource qabu fi resource bifa kamiyyuu kan invest gochuu qabu.
Hoogganni yeroo ammaa lafa jiru yookaan hoogganni gara fuulduraatti dhufus haa ta'u abbootiin gadaas uummanni Oromoo akka walii galaatti invested ta'uun kan irra jiru konfliktii isa uummata Oromoo wayyaanee gidduutti geggeeffamaa jiru gama abdii ileetiin yookaan immoo dirree waraanaa abdii ilee qopheessee geggeeffamaa jiru irratti investmentii guddaa barbaachisa. Political investmentii guddaa kun maaliif barbaachisa? Tokkoffaa tasgabbeessuu nageenya fiduudha. Daangaa uummata Oromoo kabachiisu, daangaa uummata Somaalii kabachiisu, akka walii galaatti immoo daangaa biyya sanaa kabachiisuudha. Kana irratti hooggansi haaraan kun hojii ga'aa hin hojjetu. Maal dalaguu qaba hooggansi haaraan kun? Tokkoffaa hooggansi haaraan geggeeffama hooggansi haaraan aangoo irra jiru kun gorsitoonni inni of biraa qabu. Tokkoffaa namoota haqaaf dhugaa fi on the ground lafa jiru comprehend gochuu danda'anidha jedhee namanu. Namoota capacity guutummaa qabanidha jedhee amanuu nama rakkisa. Hooggansi haaraan kun namoota uummata keessaa ba'e, qeerroo keessaa kan ba'e, kan beekumsaaf dandeettii gahaa qabu, kan biyyi sun na dhiba na galcha rakkoon biyya sanaa furmaata argachuu qaba jedhee nama yaaduun marfamuu danda'utu irra jira. Sun waan ta'e natti hin fakkaatu. Ta'u kana lammaffaa jijjiirama nama dhuunfaa akka Prime Minister Abiy Ahmed akka Pirezidaantii Lammaatti jiru kun jijjiirama institutionalized hin taane yoo ta'e, jijjiirama sirna lafa hin qabanne yoo ta'e, no amount of liberalism would ever save that country. Kanaaf caasaa OPDO gubbaadhaa hamma godaatti, caasaa ofittummaa fi caasaa corruptionii guutummaa guutuutti keessaa baasanii caasaa uummataan liifta uummataan hoogganamuun diriirfamuu danda'uutu irra jira. Sila tuqeera al sadaffaan tuqa. The face of OPDO operation ammayyuu kan waggaa 27 dura jiran kan amma jiran the same face. Jijjiiramni jiru akka biirootti, akka naannootti, akka gubbaatti malee akka godaatti, akka aanaatti the face of operationin tokkuma fuulli ittiin uummanni Oromoo cunqurfamu amma suunuma tokkoon cunqurfamaa jira. Sun jijjiiramuu danda'utu jira. Dhumarratti furmaanni gareen mormitootaa maali rooliin isaa? Aabi siyaasaa mormitootaa mootummaa isaanii aangoo hin qabaatin iyyuu malee bakka keessaa dhufan keessaa aanaa keessaa dhufan godinoota keessaa dhufan keessaa responsibility guddaa qabu. Biyya tasgabbeessuudhaaf, uummata walitti araarsuudhaaf. Amma kanaan dura ji'a 3 ji'a 2 dura labsii yeroo atattamaatti ture. Garee mormitootaa dhaaba siyaasaa mormitootaa socho'uu hin danda'an. Ammoo wanti isaanii qabee dhaabu maali? Gara fuulduraatti biyya kana olaantummaadhaan fuudhanii biyya kana dimokiraasiidhaan bulchu jennee abdii guddaa irraa qabna. Namoota baay'ee irraa, dhaabota baay'ee irraa. Yeroo kana hibernate gochuun maali? Political hibernation eessaa dhufe? Kun jijjiiramuu danda'u ture jira. Garee mormitootaa kun uummata isaaniitti guyyaadhaa guyyaatti makamanii furmaata rakkoo guyyaadhaa guyyaatti qaqqabu kana uummata mariisuu danda'utu irra jira. Yaa jarana mootummaan yoo uummata mariisuuf qophii yoo hin taane yookaan dandeettii isaa yoo hin qabaanne yookaan rakkinichi too complicated yoo ta'e gareen siyaasaa mormitootaa kan biyya keessatti register ta'anii jiran uummata mariisuu hin danda'u. Maaliif kanan godhan? Kun isaaniifis asseetii political asseetii guddaa fida. So kana natti fakkaata. Umarratti uummanni Oromoo akka walii galaatti yeroon kun yeroo addaati. Opportunity adda ta'edha kan uummata Oromoo harka uummata Oromoo jiru. Challenge unique ta'edha kan uummata Oromoo akka jiru. Opportunity adda ta'e kan akkamittiin expand godhameetti gargaaramuu hin danda'ama. Uummanni Oromoo kanaan dura biyya kukkutaa, biyya cabsa, biyya balleessa kan jedhamu har'a uummata biyya sana save godhee dhaabu ta'uusaa mul'iseera. Garuu kanarra dabarree biyya sana save gochuurra dabarree akkamittiin waggaa 100 irraa dantaan uummata Oromoo eessa jira kan jedhu har'aadha kan yaaduu danda'u nurra jiru. Nuti dantaa isa waggaa 100 irraa yaaduu dhiisitii dantaa borii yookaan dantaa guyyaa waggaa 5 booda jiru waan irratti mari'achaa jiru hin qabne. Waliigaltee mataa keenyaa hin qabne. So waliigalteen kun haga hin dhufnetti waggaa 100 irraa Oromoo Nation eessa jira kan jedhu har'a yaaduu yoo hin jalqabne rakkoo har'aatiif furmaata barbaaduu hin dandeenye. So responsibility guddaatu nurraa eegama akka uummataatti. Complainii gochuun ga'aa ta'uu danda'u ture jira. Dhaabbachuu ture jira. Yeroon kun yerootti complainii goonu qofatu hin taane yeroo itti pro leadership ce'amu ta'uu danda'utu irra jira. Ceera in fact uummanni Oromoo ceera gama sanatti. Haa ta'utii garuu san caalaa daran babal'isaa deemuu barbaachisaa natti fakkaata jireenya yaadu. Galatoomii Enook sa'aatii dheeraa fudhannes
daawwattoota keenyaa wanti nuyi irratti haasa'aa turre haala yeroo Oromiyaati akkasumas immoo waa'ee guutummaa biyyaa kaafnee haasa'aa turre dhimma kana keessatti waa'ee geeddarama adeemaa jiruutii fi rakkoo nageenyaa Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti dhalatu akkamitti waliin qabnee hubannaa fallisaas maanni waan jedhu irratti haasa'aa turre kana keessatti rakkoo lixa Oromiyaa keessumatti yookaan Dambidolloo kaafnee